kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan galma keenyatti ayaanuuf wiirtuu imala itti aanuuf. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota wiirtuu miidiyaa beellamni sanbataa yeroo hunda torbee sa'a kanatti isin bira qaqqabu jalqabee jira. Beellamni keenya beellama keenya irraa nafnu jennee jirra torban darbee har'as deebineetii kan dhufnee jirru babbareennee jechuudha. Eeyyengaa keessummeessuun kan isin wajjin turu Ansittiin Haajii akkasumas Yoonaas Mangashaa karaa kaameraatiin immoo ogeessa kaameraa keenya Firaa'ol Abrahaam wajjin ta'uudhaan haga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennee immoo isin affeeranneerra. Egaa qophiilee garaagaraa qabiyyeewwan bashannansiisoo beellamaan dhufne waan ta'eef torban guutuutti qophoofne kana isin biraan ga'uuf jirra. Wiirtuu miidiyaalee keenya liinkiiwwan miidiyaatiin qophiilee bashannanaa keenya daawwadhaa isiniin jenna. Akkasitti bareedneetu kan nuti jirru. Eeyyenkaa akkanatti bareechanii nu faayan immoo mana uffata aadaa Sinaanii teessoon isaaniis immoo as calcalii yookaan saarbeet biiroowwan Oromiyaa xiqqoo akka gadi buutanidha. Isinis koottaa bareedaa faayamaa isiniin jechaa jiru jennee asumaan kaa. Egaa manni uffata aadaa Sinaan waa guddaadha kan hojjetaa jiru diizaayinii wayyaa keenyaa kan bareedudha. Uffatumti aadaa Oromoo kunuu haalli itti bahaa jiru irreechaa wal qabatee waan beeksifameef akkuma biyyaatti waan guddaatu mul'ataa jira. Bara nammoo diizaayinii akkamiin dhufa kan jedhu gaaffii guddaadha. Ani immoo waanuma bitadhuu wallaaleera. Isa kami namanna caalaa itti beektaa. Uffaatu maal ajajatee maaltu jira diizaayinii maaltu jira waan baay'ee ilaalaa irra kuni daawwattoonni keenyas ilaalaa ajajataa akka isaan jiran abdannaa irreechis dhiyaataa jira waan ta'eef. Yeroo baay'ee ayyaanonni waggaa yeroo dhufanii namoonni hedduun uffata aadaa uffachuu filatu. Nama bareechanis keessattuu immoo irreechi yoo dhufu agarsiisota garaagaraa ta'anii fi ayyaantummaa isaatiin adda uffata diizaayinii haaraa arguun kan baratamedha. Waldorgommii hanga fakkaatutti deemaa jira. Waldorgommii hanga fakkaatutti diizaayineroonni hedduun ajaa'ibsiisoo ta'anii uumamaatu kan jiranii gatii guddaa baasanii waggaa guutuu hojjetu. Gaarummaan isaa immoo birraa kanadha Oromoon kan inni baay'ee barbaadu bareeduu uffati aadaa kun uffatamuu jalqabuusaa. Egaa yeroo hedduu aadaa jiwaa wal qabatu cidha irratti waan akkasiiti. Deeliis taa'eera namoonni hedduun jiruu isaanii keessatti hedduu uffataa deemaa jiru. Garuu yeroo birraa kana waan ta'eef diizaayineroonni waggaa guutuu dadhabanii diizaayinera ajaa'ibaa kan isaan qaddiisan birraa kana irratti nu ilaallanneerraa waa hedduu ilaallanne kana miti kan irreechaaf qopheeffanne kan biraanis jiru mana uffata aadaa kana dhufanii akka ilaalan garuu nafeerra. Waa'ee uffata aadaa yookaas immoo sagantaan keenya itti aanu waa'ee diizaayinara irratti kan fuulleeffatedha. Gaazexeessaa Lallisaa Alamuu kan nuuf qopheesse. Uffanni aadaa Oromoo yeroo baay'ee yoo ilaalamu sin bareeda. Godinaaleen garaagaraa uffata aadaa garaagaraati kan isaan qabani. Yeroo akka ammayyoome immoo haala salphaatiin ta'u immoo sirriitti haalli uffatamuusaas dabalaatuma deema. Kanaan ol qabateemee sagantaa Lallisaaf yeroo solitti deebinee. Diizaayinara jabduu tokko dubbisee sirriitti hordofaati kan diizaayinara ta'uu barbaadan qofatu hin ta'iin immoo kan hordoftan huccumti keenya waan kan bareedaa irraa akkamiin dadhabanii hojjetaa jiru isa jedhus ilaaluun barbaachisaadha. Mee daawwadhaatii boodarra walitti deebina. Nasimachaa jirta kaamma. Jirta. Baga nagaan nu eddee. Baga nagaan akkamii. Naguma. Hojiin akkami. Hayyee daawwattoota wiirtuu miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu kun egaa sagantaa wiirtuu miidiyaati dhimma aadaa fi eenyummaa irratti kan isin biraan geenyudha. Sagantaa keenya kanaan egaa mana uffata aadaa Shaggar faashin diizaayinitti argamnee jirra. Weellistuu Biraanee Tafarraa waliin jirra. Aga xumuraatti akka nu faana taatan isin affeera. Lallisaa Alamuutii ogeessi kaameraa moo Firaa'ol Abrahaam waliin jira. Nu daawwadhaa isin jedha. Waan nu simatteef galatoomna.
Sinillee waan dhuftanii nu gaafattaniif galatooma. Ayyee mee hojii maal fakkaata gama faashiniitiinis gama walleetiinis hojuma faana deemsisaa jirta wal faana. Mee maal fakkaata haalli jiru hojiin? Hojiin amma haalli jiru bareedaadha. Namni almost uffata kana jalqaballee aadaa Oromoo namoonni Oromoo ta'anii yaa'u aaduma isaanii odoon gadhiisiin kafana aadaa uffachaa turanii amma immoo ammayyaa'ee akkaataa kanaan bareedee akkaataa kanaan diizaayin ta'ee qophaa'aa jira waan ta'eef hojiin lamaanuu bareedaadha. Tole mee ati gaa caalaatti wallee ammayyaadhaan beekamta gara caalaa. Amma immoo gara uffata aadaattis ammayyeessuu faashinii kana biraandii gochuu irratti jirta. Hojii wallee yookaan hojii muuziqaa gama ammayyaatiin itti seenteen achirraa haalli itti keessa turte maal fakkaata? Ammas keessuma jirta gaa keessa illee hin baane. Hojii muuziqaa gara ammayyaa saniin kan wal qabatu waan Oromoo kan baay'ee gama aadaatiin yeroo deddeemu jira. Gama ammayyaatiinis gaafa deemu jira. Odaa waardiitti illee sirba ammayyaadha kanatti injifattee turte yeroo darbe. Saniimmee hojiin ammayyaa fi hojiin taateen gama Oromummaan jiru mee akkamiin wal maddii qabsiistee ilaalta? Waan Oromoo kana ammayyeessuu irratti jechuudha. Yeroo ammayyeessinu aadaasaa osoo hin gadhiisiin duudhaasaa safuusaa odoo hin gadhiisiin ammayyeessuma. Maaliif fakkeenyaaf kafana Afrikaa kafana uffata aadaa Oromoo wajjin wal simsiistee akkaataa namatti tolutti gaafa uffatanii akkaatuma duudhaa Oromoo eeggate safuu Oromoo eeggatee bareessinee ijaafillee akka namatti tolutti qopheessine jechaadha. Akkaataa saniin diizaayinariin teenya Qamariyaa jedhamti baay'ee micoocimtuudha. Ishiitu yeroo baay'ee ogummaa kana ishiitu beeka waan ta'eef ishii faana taanee wal mari'annaa hojjechaa jirra jechaadha. Kan biraammoo yaa'u hojii aartii muuziqaallee yeroo baay'ee dhuguma waan riitimii Afrikaa ta'e waan ammayyaa irrattiin yeroo baay'ee fookas godhee hojjedha. Muuziqaan Oromoo har'a miti kan ammayyaa'ee almost turee jira jaarraa meeqa dura. Garuu ammuma humna keenya waan dandeenyu uummata keenyaaf kontribuut gochuudhaaf odoo akkas goonee hojjannee Afrikaa wajjin odoo walitti finnee addunyaa wajjin odoo walitti finnee jennee yaanna maaliif nuti hojiin hojjannu Itoophiyaa yookiin Oromiyaa Itoophiyaa keessa qofa odoo hin taane akka Afrikaa akka addunyaatti akka mul'atu barbaanna waan ta'eef amma danda'ametti tattaaffii akkasii goona jecha. Tole galatoomii keessattuu waan Oromoo kana ammayyeessan hedduu miidhagaa kalarii isaa osoo gadi hin dhiisin waan ganamaa isaa osoo gadi hin dhiisin. Nullee akkasittiin bareennati kan nuti jirru waan wal fakkaatuuni. Kun gama siyaasaatiinis gama diinagdeetiin gama sabboonummaa Oromootiin faayidaan uummata fayyadu yoo akkasittiin jabaatee deeme uummanni hawaasni keenya waan kana akkas miidhagee waggaa argu faayidaan uummata fayyadu maal jettee yaaddaa gama kana? Faayidaan isaa gama turizimiin illee yoo argite faayidaa guddaa qaba. Tokkoffaa amma akkaataan amma nuti hubachaa jirru maalidha? Fudhatama guddaa qaba uummata keenya biratti akkaataa kanaan gaafa hojjettuuf baay'ee barbaadu baay'ee fedhu. Lammata immoo akkaataa isaan barbaadanii fi akkaataa nuti hojjennu skeech goonee itti agarsiisnee akka irraa tolutti akka miidhagutti goonee hojjenna waan ta'eef fedhiin uummataallee baay'ee wanniidha. Yaa fedhii uummataa irratti hundoofteetiin hojjetta waan ta'eef jechaadha. So hojiin ammayyaa'uun isaa gaarummaa isaatu natti mul'ataani. Maaliif osoo fakkeenyaaf amma kafanni keenya yookiin kafanni bakka biraallee diizaayin ta'u osoo aadaa Oromoo osoo hin eeggatiin jechaadha. Safuu Oromoo osoo hin eeggatiin kan hojjetame yoo ta'e uummanni hin fuudhu ture. Maaliif aadaan keenya safuuf safeeffannaan keenya kan itti guddanne kan biraa waan ta'eef laayika odoo qaama namaa kan mul'isu ta'ee yookiin ijaan gaafa laalan argaatti kan nama nawwanne kan namatti hin tolle yoo ta'e uummanni keellee sirraan fuudhu atillee hojii keessa hin galtu. So hojii keessa kan galamu namni waan barbaaduuf nullee waan akkanaa kana hojjennee osoo
ummata biraan geenye jenneeti sanirratti hundoofneeti nuun jalqabne jechaadha. Tole egaa keessattuu ammoo magaalaa Finfinnee keessatti kan jiru egaa Shaggar Fashion Design kan jedhu jechuudha. Osoo gara hojiitti namaaf order gochuutti namaaf hojjetanii akka inni namarraa bareedu gabaa keessa osoo hin galin jalqaba magaalaa Finfinnee keessatti sabboonummaan afaan Oromootiin uffata aadaa Oromootiin akka babal'atu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Magaalaa saboonni hedduun keessa jiraatan waan ta'eef magaalaa Oromootis waan ta'eef magaalaa Finfinnee keessatti hojii akkasii hojjechuun gaheen isaa inni qabu, dhiibbaan inni qabu, gaarummaan inni qabu akkamittiin ibsita Biraan? Gaarummaan inni qabu karaa gaarummaadhaan gaafa sitti immoo gaafa namni fakkeenyaaf namni ofitti amanu ofitti boonu eenyummaa isaatiin boonu tokko gaafa wanta akkasii magaalaa kana keessatti argu hedduu gammada. Ani amma namni haa bituu haa dhiisuu miti. Namni keenya hedduudha baay'eedha. Naannoo akka carraa ta'ee anillee wanni kana kan hin banadhe naannoo Saarbeeti biiroolee Oromiyaa fuuldura yookiin Oromiyaan baankii Oromiyaa fuuldura yookiin kooperaatiivii fuuldura Shaggar jennee gaafa bannu jalqaba maqaan Finfinnee Shaggarii maqaan duraanii maqaan ganamaa jechaadha. Saniif akkas goone lammata immoo gaafa namni dhufee ilaalu hedduu gammada. Bitachuu miti inni guddaan fakkeenyaaf namni tokko dhufee haruma bitatee waan deemu baay'een illee hin jiru gama uffataatiin jechaadha. Diizaayin godhee ajajee dhufee yeroo biraa fudhata jechaadha. So banuun isaa magaalaa kana keessatti haamilee Oromoodhaaf yookiin akka ilaalcha kiyyaatti waan akkanaarratti waanuma adda addaa waanuma fe'illee haa ta'u biizinasii adda addaarratti magaalaa guddittii nu qabnu jennu kana keessatti bobbaanee gaafa hojjennu tokkoffaa haamilee guddaatu nutti dhaga'ama. Maaliif magaalaa abbaa keetiitii magaalaa abbaa kiyyaati. So yoo nu hojjenne malee eenyutu irratti hojjeta? Abbaa biyyaati erga jettee keessatti hojjettee hortee jijjiiramtee mul'isteetiin agarsiisuu qabda malee gama fe'een haa ta'u biizinasa keessa galanii hojjechuun faayidaan isaa guddaadha. Amma nan jedhamu magaalaa Finfinnee keessatti ispeeshaalii akkas jedheetii yaadaan. Tole meeqa magaalaa Finfinnee keessatti uummanni uffata aadaa Oromoo amman kana babal'ataa jira. Duraan kan saboota Habashaadha kan hedduminaan jiru. Amma immoo ijoolleen keenya isinis jabaattanii waan Oromoo akka calaqqisiisu Finfinneen foolii Oromummaatiin akka urgooftu godhaa jirtu. Kana uummanni Oromoos galata qaba. Haalli dhiyeessii haalli gabaa aga yaadame ni deema namni uffata kana order ni godhata. Magaalaa Finfinnee keessatti kan dur kan jalaa qofa arginu kan isaa waggaa argu namni keenya akka kamiin isin simata modernitee gaafa dhufu waan aadaa waan eenyummaa kun miidhagee gaafa argatu simannaan uummata keenyaa maal fakkaatame? Simannaan uummata keenyaa daangaa hin qabu baay'eetti tola baay'eellee gammachuurraa qaba jechaadha ispeeshaalii namni keenya. Gama biraatiin garuu gaafa laaltu fakkeenyaaf namni tokko dhufee asii argee gaafa diizaayinii ilaaliin hojjettu maarree jedhanii dhufaniitiin gaafa ajajuuf jedhan gaafa keenya ta'u yoo baranii karumarraa namni deebi'e illee baay'ee jira naqunnama yeroo baay'ee gaafa alaabaa abbaa gadaa fa'a argan waan tokko tokko kana faayamaa waan akkasii yoo argan kan itti tolu illee baay'eetu jira. Akkasumatti immoo kan itti tolu eenyummaa isaatiin kan boonu jechaadha. Wanti akkasii banamuun isaa kan gammachiisu immoo baay'ee dhufee nu gaafatee nu bira turee order godhee maal godhee sagantaa adda addaatiif jechuun barizdeedhaaf ta'uu danda'a sagantaa cidhaa ta'uu danda'a sagantaa irreechaaf ta'uu danda'a sagantaa baay'eedhaaf amma namni almost barachaa dhufee jira waggaa lama garuu almost aarsaatti kaffallee jira jechuun nan danda'a bilisaan kaffalaa ture kiraa manaa amma garuu xiqqoo hamileen namaallee namni illee baraa waan dhufeef jecha wayya. Bormuu kanarraa fooyyee qaba jedhee abdadha jechuudha. Galatoomii Biraan yeroon amma keessa jirru moo keessumaa yerootti bacaqiin gannaa kun darbee gara biraatti imalaa jirrudha. Gara biraaf bacaqii gannaa kana gidduudha immoo ayyaanni guddaa Oromoon kabaju irreechadha. Irreechi immoo duudhaa mataa isaa danda'e uffata aadaanidha kan deemu. Qophiin ayyaana irreechaa kun fi akkasuma Shaggar Fashion Designiif walitti hidhamiinsi irreechaa jiru maal fakkaata haala kamiin namoota bareechuu miidhagsuu yaadaa jirtu mee?
almost ka ammallee yoo dhuguma gaafa sitti himu hojii mana kana guddaan waggaatti si'a tokko. Innillee irreechaaf irreecha qofa. Social media adda addaa irratti almost wanni jechaa turre namni baay'een sagantaa irreecha kanaaf ka hundi wal fakkaateetiin sagantaan Oromoon irratti offaayee kan irratti argamu gaafa jennu inni guddaan irreecha duballee fuuldurallee kan hin qabne jechaadha. Irreechaaf almost manni kun kan hojjetu namni waggaa tokko dura kana order godhu jira. Irreechi gaafa ga'uudhaaf ji'a 3 ji'a 4 gaafa ga'u adaduma wanniidhaan kan ajajatu jira. Shaggarkaa irreecha wajjin walitti dhufeenya guddaa qabaa yookiin cimaa qabaa yookiin immoo irreechuma hojjeta jechuu dandeenya jechaadha. Inni guddaan gabaan mana kanaa irreechuma. Tole kanaaf amma namoonni dhufanii order godhataa ni jiru jechuudha. Irreechaaf Oromoo uffata aadaatiin ta'ee namni hundumtuu uffata aadaatiin yoo galma hora Finfinnee deemu gammachuun isaa daangaan qabu sun immoo hojiin isaa kanuma keessanidha. Namoonni gaammallee yeroon ji'a tokko hin caalleedha kan jiru fuulduraaf jala haa ga'u iyyuu malee waa'ee irreechaatii waa'ee uffata Oromoo irratti gama keetiin maal jettaa jiraan? Namni hundumtuu uffata aadaa uffatee akka hora deemuuf. Almost ammallee namni hunda jechuu dandeenya parsantaa 99.9 jechuun danda'a. Donno nama uffata aadaatiin hin deemne argee hin beeku jechuun nan danda'a. So namni carruma argateen of ibsaa of beeksisaa gaafa of beeksisu immoo almost kuni biyya keenya waan of beeksisnu hin qabnu garuu dabarreetiin addunyaan ummata keenya bal'aa afaan guddaa qabu saba bal'aa kan ayyaana guddaa qabu ayyaana guddaa isa kabaju kana akka addunyaan daawwatuu fi almost ammallee har'allee borullee kafanuma aadaatiin namni sagantaa kana gaggeeffachaa jira. Barbaraan immoo jijjiiramaa hammayyaa akkuma duratti siin jedhe kaleessarra har'a baay'ee fooyyee qabaa borummoo kana caalaa shaayin godhaa akkaataa namni gaafa laaluun kan rifatu kun kafana aadaa Oromootii jedha. Miira kiyya kontirool gochuu hin danda'u gaafa saba kiyya akkasitti bal'atee bareedee faayamee gara irreecha sirbaa gaafa deemu dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e maantu ija namaraa baay'ee natti tola. Har'allee borullee akkana kana caalaa ifnee bareennee aadaa keenya addunyaan almost beekee jira. Kana caalaa kan hawwatu kan namni barbaadu. Ani amma baay'ee sagantaa irreechaa baay'ee kan ayyaanota jiran keessaa kaniin baay'ee jaaladhuu fi kaniin hawwuudha jechaadha. Ayyee meegaa amma gara asittan si deebisa mana kana keessatti na si deebisa waan irreechaalee deemnee turre mana kana keessatti diizaayiniiwwan gosa garaa garaatu nutti mul'ata. Waan babbareedaa waan miidhagaa kan Afrikaa jira kan keessattuu kan Oromoo hedduminaan jira. Meeshaawwan kana eessarraa argattu eessaa soqxanii fidduu fedhii Oromoo guutuudhaaf dadhabbiin as fiduu keessanii maal fakkaata? Akkuma duratti sii kaasetti tokkoffaa inni jalqabaa fedhii uummataa irratti yookiin fedhii kastamarii keenya irratti hundoofnee finna jechaadha. Fakkeenyaaf kan Finfinnee hin jirre kan Harargeetii dhufu yoo ta'e namoota naannoo san jiranitti bilbilee meeshaa kastamariin keenya barbaade hin fichisiisnaaf jechaadha. Booranaa fakkeenyaaf amma micciirraan harkaa fa'a naannoo Booranaa yeroo baay'ee kan jiru achi fichisiisnaa isa qorii kana fa'a aarsiirraa hojjisiisnee akkaataa nama hawwatu kanaan finna. So wanti nu daangessu hin jiru Oromiyaa guututu jira mana kana keessatti jechuu dandeenya. Maaliif Oromoon tokko ta'ee garuu akkaataan uffannaa keenya akkuma Oromiyaan bal'aa taateen godinaalee adda addaa wanniin isaa garaagarummaa qaba jechaadha. Godinaalee hunda fakkeenyaaf kan Shawaa jiru Wallagga wajjin wal simsiisnee kan Boorana jiru Baalee wajjin Harargee wajjin kan Jimma jiru Arsii wajjin akkaataa saniin akka nama hawwatuuf jennee hojjenna waan ta'eef akkaatuma namni barbaaduun finnaaf jechaadha waan barbaadan. Kanaaf namni hundumtuu shaggar faashin diizaayinii keessatti
waan diizaayinii isa ta'u waan aadaa ganamaa hunda wargachuu danda'a. Wanti hundi jira, wanti dhibee takka hin jiru. Koottaatii daawwadha. Amma kan nuti kastamarii hedduu qabna. Sagantaa ayyaana irreechaatiif ordarii hedduu of harkaa qabna. Workshooppiin keenya naannoo Jamuuti hojjechaatuma jirra. Ammallee yoo dhufe hin dadhabnu amma fudhachuu qabnu ordariin fudhanna jechaadha. Amma torban lamaafuutti inuma fudhanna ordarii torban lama booda garuu dhaabne isa hojjetamee baasna jechaadha. Ayyee galatoomii waraane amma immoo mee gara hojii dhuunfaa keetiittiin si deebisa keessattuu kana dura waliin dubbanne ture waa'ee hojii muuziqaa keetii haa ta'u mee caayaarraan dubbanne caayaan yeroo dhiyoodha kan ba'e mee caayaa namoonni hedduun jaallataniiru atillee hedduutti dadhabdee jirta caayaamti maqaamti kun maal jechuudha haalli muuziqaa qindoomina isaatis immoo gara Afrikaa kanatti dhufa mee caayaarraa eegallu maal jechuudha? Caayaa jechuun aduu ganamaa jechaadha. Aduu ganamaa yoo qaama kee istellee hin quuftu baay'ee namatti tola. Gaafa ganama kaateetiin aduu bareedduu sallaaltu baay'ee sitti tola. So caayaa jennee kan moggaasatti kennineef achi keessallee jira weelluu keessaa caayaa kan jedhu kana kan maqaasaa baasneef sagaleedhaan immoo caayaa kanaan irraa soonoo buustee gaarii natti fakkaata. Tole. Ergaan isaa guddaan illee gidduu keessa jirti waan ta'eef achumarraa hin jalqabaa. Yaa ilmaan ayyaa tokkummaa cimsaa lagaaf amantaan wal qooduu dhiisaa qawwee warqeedhaan maaliif jijjiirra jaalalaan moonee biyya ijaarra waan jedhu qaba of keessaa. Wala basi baasuuf siif kufan danuutu mirga kee eegsisuuf siif tolan hundumtu Niisan Mandeelaaf Taaddasaa Birruutu biyya lafee abdiisaan ijaaramteen kuftu yaa ilmaan ayyaa tokkummaa cimsaa lagaaf amantaan wal qooduu dhiisaa qawwee warqeedhaan maaliif jijjiirra jaalala moonee Africa, mirga walqixa kan chaffeechuma uumamaa. Mee qabiyyeen sirba kanaa keessattuu waa hedduudha kan inni qabu akka artistiitti namoonni hedduun xiinxala garaagaraa itti kennuu danda'u. Sana xiinxala jechuu koo osoo hin taane muuziqaan siif maal akka ta'e ni beektaa, uummata keenyaaf maal akka ta'e ni beektaa. Keessatti waan marrummaan sirba sanaa keessa jiru xiqqoo daawwattoota keenyaaf osoo qooddee keessa isaa keessa waan jiru namoota daawwatan. Keessa isaa gaafii bareedaa na gaafatte waan baay'ee jedha caayaa san keessatti waan baay'ee jira. Jalqaba biyya lafee abdiisaa ijaaramtee hin kuftu jedha. Maaliif dhiiga baay'eetutti lola'ee lafee baay'eetutti cabee. So akka laayyeetti biyya akka namoonni tokko tokko jedhan kanatti salphaadhumatti biyya kuftee haftuu miti. Maaliif seenaa guddaa jaarraa guddaa lakkoofsistee fi seenaa guddaa biyya qabduudha biyyi Itoophiyaa. Biyyi Itoophiyaa gaafansiin jedhu akka waliigala Afrikaa maali waa'ee Niisan Mandeellaa achi keessatti kaasa. Waa'ee Taaddasaa Birruu fa'aa gootota Oromoo kaasa. Darbeeti immoo maal jedha tokkummaa waa'ee tokkummaa leellisa. Yaa ilmaan ayyaa tokkummaa cimsaa lagaaf amantiin wal qooduu dhiisaadha. Maaliif yeroo tokko tokko shiruma baay'ee xaxaniitiin Oromoo tokko ta'e kana gargar baasuu barbaadu. Gaafa tokko taanillee isaan dhukkuba. Gaafa walii galteen immoo dhibeetiin nuti olii gadi burjaajoofneetiin gaafa wanti baay'een uumamu immoo alagaan dhaabbatee nutti kolfanna. Maal jedha tokkummaa akka finnuuf nuti qabeenya hedduutu jira Oromiyaa keessatti. Kanaaf siigalee namoonni godinaalee Itoophiyaa guutuu keessa jechuun hin danda'ama. Oromiyaa keessa dhufee kan hin hojjanne yookiin kan hin dabarreef takka hin jiru. Akkuma carraa ta'ee dureettidha Oromiyaan gaafuma uumamtu jechaadha. So
warqii keenya maaliif qawweedhaan jijjiirraa jaalalaan moonee biyya ijaarraa ammallee nuti walloluu wal dhabuu osoo hin taane warqii keenyallee qabannee qabeenya keenya qabannee biyya keenya ijaarree nullee keessatti of ilaallee jechaadha. Akka dabarruuf malee ajandaalee adda addaa nuun kenninaa biyyi keenya takka haa taatu waliigalteen haa dhufuudha. Keessattuu warqee keenya maaliif meeshaa waraanaatiin jijjiirra kan jedhu ergaa guddaadha kan inni qabu. Haala ammarra jiruun illee hiika guddaadha kan inni qabu. Warqee ofii qawweedhaan maaf jijjiirra hiika jedhu. Kanarratti maal ibsuu akka barbaadde naaf gala. Daawwattoonni keenyas ni hubatu jedheen yaada. Haala ammarra jiru kanaan keessattuu Oromiyaan biyya warqeeti, biyya albuudaati, biyya akkuma tu jette waan hedduun keessatti furmaata argachuu dandeenya ofiillee jechuudha. Garuu rakkoo sababa nagaatiin waan qabnu warqee kana hunda gara qawweetti jijjiiramaati kan jiru. Kanarratti akka nama dhuunfaatti yookaan akka artistii tokkootti yookaan akka nama dhiibbaa uumuu danda'u tokkootti waa'ee nagaa Oromiyaatiif walleedhaan tokkummaa labsitee jirta. Gama dubbii keetiinis akkati waa jettu waan hin barbaaduufiin kan si gaafadha. Walaloodhuma keessaa waan hin argeef jechuudha. Haala yeroo ittiin dhimma nagaa kanarrattis gama keetiin maaltu sitti dhaga'ama ergaa dabarfattu yoo jiraata. Ani amma yeroo hunda maaltu na keessa deddeebi'a beektaa? Inni jalqaba Oromoon hundi, Oromiyaan hundi, Oromoon hundi, uummanni Oromoo hundi tokkummaa fiduu qaba. Gaafa Oromoon tokkoomee tokko ta'e wanti hundi salphaadha. Fakkeenyaaf jaatanii sirba jaatanii jedhu irratti maal jedha? Gaafa gaafiin Afrikaa maannoo gaafiin Oromoo deebi'e akka Afrikaa walaba baatu, akka Itoophiyaan walaba baatu haasa'a. So jalqaba gaafiin Oromoo deebi'uu qaba. Dhuguma adadumaan overnight waa hundi kallattii hin qabatu. Kanaan dura muummichi keenya maal jedhe? Finfinneen Itoophiyaan teessan irratti hojjedha. Dhuguma uummanni Oromoo qabsoo cimaa keessa ture kanaan jaarraa meeqa guutu. Kanaan booda immoo amma haa xiqqaatu haa baay'atu harka Oromoo harka jira wanti baay'een. Anaaf si walii galuu qabna. Guddachuudhaafillee mari'annee waliin deemuudhaafillee tokkummaan murteessaadha waan ta'eef so ammallee har'allee borullee kan jechuu qabnu tokkummaa irratti hojjechuu qabna. Biyya keenya eeggachuu qabna. Aadaa keenya eeggachuu qabna. Yoo tokko taane tabba fe'e asii kaasneetiin dhiibnee biyyaa baasuu dandeenya tabbuma hin sochoone kananna so tokkummaan murteessaadha hin jedha. Biyya keenya nagaa eeggachuun dirqama keenya atillee anillee hundi keenya nagaa biyya keenyaatiif waardiyyaa dhaabbachuu qabnan jedha. So tokkummaa cimsaan jedha isa ergaan koo. Ayyee galatoomi meega gama keetiinis gama irreechaatti achi si oofaa ammoo irreecha sila waan uffata aadaa wal qabatu waan hedduu kaasne uummanni hundumtuu uffata aadaadhaan deemuu qaba jennee kaasne Finfinnee irratti immoo keessumaa uummanni miliyoona isaan lakkaa'amu gaafa dhufee walgee irreeffatu afuurri Oromummaa fooliin Oromummaa Finfinnee waggaa uwwisu waan baay'eetu jira. Uummanni keenya ayyaana irreechaa bara 2016 akka lakkoofsa bashaa kanatti kabajuuf deemnu kanarratti miira kamiin kabajuu qaba? Haala olii galaa Oromoon irra jiru ayyaana irreechaa maal ta'uu qaba jettee hawwata? Kan baranaarraa kan barootan darbanii irraa adda godhanii uummanni Oromoon kabajuuf namni tokko dhuunfaan maal gochuu qaba? Dhaamsati uummata Oromoof dabarsuutu yoo jiraate kanarratti haala kamiin kabajamuu qaba irreechi bara kanaa kan jettu ka hora Finfinnees ka hora Bishooftuus. Amma kana akkamitti yaada beektaa? Namni barcuma ulfinaa abbaatuuf jala kaawwata jedha Oromoon uumammaa kun. Irreechi keenya fakkeenyaaf irreecha kana eeggannee akkaataa bareeda ta'een namni addunyaa hundi akka daawwatuuf maal gochuun nurraa eeggama akka yaada kiyyaatti waa'ee dhimma sagantaa saniif sagantaa san qofa waa'ee siyaasa kompiliitii as keessaa ba'uu qabaadha akka yaada kiyyaa. Ammoo beekumsa kiyyaa jechaadha beekullee baadhu ammoo beekumsa kiyyaa maaliifi namni fakkeenyaaf yeroo baay'ee na mudata almost waggaa 3 har'aa waggaa 2 har'aa irreechi gaafa torban tokko ga'u makiinaan as duudu kun hin jiru eessatti akka dhokatu iyyuu hin beektu. Uummanni Oromoo magaalaa isaa keessatti ayyaana ofii kabajachuudhaaf dhufa. Yaada biraa hin qabu.
wanta biraa waan baatee dhufuun qabu kafana aadaa isaa malee. So ammallee kabajamnee ayyaana keenya sagantaa keenya akkaataa nama hawwatuun bareennee sirbinee waliigallee aadaa keenya mul'isnee namni biraa oo silaa saba kana keessatti jedhee akka nu hawwuuf sagantaa keenya eeggannee bareennee kaalcharii keenya mul'isnee waan nuti fakkeenyaaf irreecha gaafa jette emotional ta'a namni hundi sagantaa irreechaa kanaaf. So ayyaana keenya akka gaariitti mul'isuu qabna malee waan biraa keessa odoo galuu baannee waanumatti dhufne kanaan sagantaa keenya kabajannee wanti biraalee yoo jiraate yaa'u wanti hundi bakka qabaa mitiiree yeroo lallee qabaa bakka illee qabaa biyyi teenya biyya keenya eeggachuu qabnaa sagantaa keenyallee sagantaa bareedaa akka ta'uuf gahee keenya baachuu qabnaan jedha. Egaa aartiin rasaasa guddaadha. Ka ittiin humna diinaa keetiillee injifattuudha. Keessumaa sagaleedhaan immoo mineessanii gaafa sammuu namaa keessa kaa'an qirqidee waallee nama keessa kaa'a. Hojiin muuziqaa Oromoo ka warra afran qalloo eegalan har'allee simbira gahee akkasittiin jabaataa jirra. Gidduutti mee achii dhufni hojii muuziqaa Oromoo kana as ga'ee gara fuulduraa isaatii kaname kan ati jaataniin jira, caayaan jira, waan hedduudha. Irreechi jira waan gaariidha kanatu hojjettee of hirkaa qabdu. Adeemsa imala isaatii kanarratti mee gama dhuunfaa keetii maal jetta? Miira akkamii sitti dhaga'ama? Gammachuu akkamii qabda? Gara fuulduraa akkaataan muuziqaa keenya ammana jedhee ibsuu hin danda'u. Maaliif yeroo gabaabaa kana keessatti riivoleeshinii guddaatu jira waan ta'eef maaliif almost ummata dammaqe tokko taa'illee jennaan hin taa'u almost ka'ee jira. Muuziqaan yookiin aartiin immoo ummata Oromoodhaaf meeshaa waraanaa taankii caalaa guddaa waan ta'eef so ergaa barbaadde daqiiqaa muraasa keessatti dabarsuu dandeessa. Ergaa biraa garuu wanni qaba godina aanaa maal jetteetiniin ka adeemsa baay'ee deemtee yeroo baay'ee si jalaa fudhatee dabarsuu dandeessa. Aartiin illee salphaadha jechaa hin jiru garuu amma barbaaddetti dadhabdullee yeroo gabaabaa keessatti raawwattee ummata kee bal'aa biratti akka gahuuf carraa uumuu dandeessa. Waanuma argitan jechaadha garuu inni guddaan uummanni Oromoo tokko ta'ee diina itti maraa jiru kanallee ofirraa dhaabsisuu danda'a. Inni guddaan tokkummaadha. Meeshaa waraanaa Oromoon qabullee inni guddaan tokkummaadha. Walumatti kan ta'uu qabu tokkummaa tokko taanee roorroo uummata keenyaa eeguun magaalaa kana keessatti socho'uun salphaa miti baay'izawwee. Garuu tokkummaa gaafa qabdu gaafa gamtaa qabdu garuu namni si sodaata laaluma arge harcaatii keenya dhiisnee tokko taanee waluma wajjiniin socho'uu qabna walii galuu qabna bakka ooltu bakka bultu bakkan oolu bakka bulu at least Oromoon beekuu qaba maaliif ammas gaafa wal barbaannu alagaan akka laayyeetti nu argatee nu miidhallee hin jennu waan ta'eef tokkummaan murteessaadha. Galatoomii ulfaadha. Atillee galatoomii ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa tursiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira kan nuti argamnu egaa Shaggar Fashion Designidha. Ati mana kanaa ammoo weellistuu Biraanee Tafarraati. Hojii mimmiidhagaaf babbareedaadhaan kan isheen uummata Oromoo keessatti jaallatamummaa guddaa horattee jirtu amma immoo mana kana fakkaatu kan ammas hin daawwachiisaa jirtu kana bantee hojii gaariirra jirti. Filannoon keessan irreechaaf asuma mana kana qofa akka ta'u afeerra. Ammoo gaa diizaayiniidhaan akka namni biraan ishee waliin jiru nutti himteetti kan isheen jirtu Qamariyaa jedhamti. Isheenis wal isin barsiisna. Haala nuti itti faayamnee itti bareennee jiru kunillee iccitiinsaa maal akka ta'e keessan illee yeroo bareechachuu dhuftan haalli iccitii maal akka fakkaatu kan isin biraan geenyu ta'a. Qamariyaa waliin yeroo gaarii qabaanna jechuudha. Hayi daawwattoota keenya egaa akka nu waliin jirtan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaa Qamariyaa siin eegaatii turre. Biraanee waliin turtii bareedaa qabaanneeti kan turame walaa baruu daawwattoota keenya waliin. Hayyaan dizaayinar Qamariyaa Hussein jedhama. Warri diizaayinii kun akka keenya baay'ee dubbatan hojiidhumaan agarsiisu. Dhugaadha. Hojiin diizaayinii kun ogummaan kun maal fakkaata? Ogummaan kun yaa bareeda. Kunoo akkuma argitu uummata keenya bareechaa jirra. Dalagaan keenya immoo bareechuudha. Bareechaa jirra uummata keenya.
Inni namatti sodagaa haala kanaan bareedneeti kan nuti jirru. Mee iccitiin miidhagina keenyaa kun haala kanaan nu bareechuu keetti kun mee maal fakkaata? Kanarraa waan nu jedhu waan baay'eetu irra jira itti adeemna. Haala kanaan akkamiin nu bareechuu dandeessa? Waan si ajaa'ibu ati sagantaa nu bira qabattee dhufuu kee kalee galgala natti himte bakka guyyama takkaan akkanatti isin bareechinee uffata Oromiyaatiin isin lachuu bareechee isin eege. Kiyyallee kunoo akkuma argitu kana kan qaama kiyya wajjin deemu. Irra guddaan manni kenna maal seeta? Dizaayinarii jechuun uffati tokko nama biraa irratti bareedee jechuun sirratti bareedee miti. Nafa kee wajjin akkamtu deema kan jedhu namni fakkeenyaaf plus size-dhaaf yeroo baay'ee uffatiin argamu nama xiqqoo furdatuuf akka kiyyaa kanatti nu garuu akkuma qaama isaa wajjin deemu goonee bareechinee mana kennaa nama geggeessina jechuudha. Tole egaa nurratti waan argaa jirru ani lachi ta'ee gaafa biraan irratti argu Oromiyaa kan jedhu turre jira diizaayinii garaagaraatu irratti waan Oromoo ibsutu irra jira kiyyarrallee Oromiyaan barreeffameeti kan jiru. Mee haalli qindoomina isaatii haalli barreeffama isaatii kun haala kamiin mijata diizaayinii waliin akkamiin wal sima saayinsiin isaanii maal fakkaata? Yaa saayinsii biraan qabu bakka akkuma siin jedhe maaltu maal wajjin deema kan jedhu beekuudha. Fedhii namicha uffatu sanii beekuudha. Sanirraan immoo aadaa beekuudha. Amma fakkeenyaaf akka kanaan itti qopheesse biraaniin yeroo baay'ee argitu weelluu isirratti Oromiyaa jetti waa'ee biyyaa kana waa'ee biyya jaalatti waan Oromoo cibsu waan wanni jettuuf irra guddinaan san wajjin kan deemu jedhee yaadee uffata kana dalagee jechuudha. Maybe maaltu dhaga'ama waan ati hawwitu waan ati barbaaddu gaasheen akkasiin lafa siif keessee ofirratti immoo gaargitu miira akkamii qabdaaf hojii ishee kanaaf? By the way ani baay'een ishee dinqisiifadha. Anaaf qamariyaan akkuma tasaa wal barree akkuma tasaa wal arginee weelluu tokko hojjechuudhaaf micoon takka dizaayinarii akka taate na fuutee naan deemtee erga ishee wajjin walii galee booda qamariyaa tana natti fiddee dhufte. Gaafa na safaruudhaaf jettu ittiin haasa'aa ture afaan Amaaraatti haasa'aa ture. Achiin booda ishiin baraanii akkasii Oromoodha jennaan. Bar hojii kanallee hojjedheen jira jennaan baay'een ishii dinqisiifadhe ogummaa addaa qabdi baay'ee cimtuudha dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e namoota akkasii namoota keenya amma humna keenya normaalii ani kafana aadaa diizaayinii kana keessatti kan hin galle almost qamariyaa cinaa dhaabbachuudhaaf jechuu nan danda'a dhuguma gaafan sitti immoo jechaadha banuudhaaf saganteeffadhee hin qabu sagantaa hin qabu garuu micoon tun ogummaa akkasii qabaatteetiniin nama ishii support godhee kana caalaa ishii baasee humna ishii kana mul'isuu dandeessi waan ta'eef nan bana waliin hojjannaa jedhee kaniin simadheellee ana beekumsa adda qabdi dhuguma waaqaati dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e so ammoo humna keenya ammoo beekumsa keenya namoota keenya cinaa dhaabbannee osoo wal gargaarree nuti baay'ee waan baay'ee gochuu dandeenya odoo wal utubne jechaadhaani waan hin barbaadu tokko namni ana ol jiru tokko yoo kallattiin natti agarsiise anillee waamuma danda'u odoo wal gargaarree deemne waan baay'ee waan guddaa hojjechuu dandeenya yoo waaqayyo jedhe ani qamariyaa wajjin baay'ee waan guddaa hojjechuudhaaf gaarmantii amma gaarmantii hojjechuudhaaf fedhii qabna jechaadha. Kanaaf hojii isheen siif hojjette akkasiin nu miidhagsite kanattis gammachuu addaa qabdaa jechuudha. Baay'ee malee yaa Oromiyaan akkasumatti iftee akka mul'attu barbaannaa miti ree dirqama keenya jechaadha. Kanaaf guddaa galatoomi jechuun barbaannaa natti tolee jira. Silla irree baay'ee bareedee jira. Sanirraan immoo weelluu caayaa jedhu sanirratti illee akka dhageettetti yaa ilmaan ayyaa tokkummaa cimsaa jettee mire isiin jechaan qofa osoo hin ta'in wal cimsuu kanallee kunoo akkasitti mul'istee jirti jechuudha. Tole hedduu galatoomi gaammi waliigalaan waa'ee diizaayinii kana haasa'uutis diizaayin godha. Waan Oromoo tokko waggaa diizaayin godhu achirallee dubbataa ture baanii waliin isin warri ogummaadhaan hojjettan immoo safuu ganamaa isaa osoo gadi ammayyeessitanii haala akkasumatti bareedee jiru kanaan waggaa lafa keessan dadhabbiin isaa maal fakkaata namoonni akkamiin si godhu? Dadhabbiin baay'ee dadhabbii akka qabu yaa'u ifa
garuu maal seeta amma dur namni uffata kenna kana akkuma jiruun keessattuu warra dargaggootaa uffatanii bakka hojii ta'ee bakka garagaraa deemuuf namatti hin tolu. Amma garuu diizaayinoonni illee baay'atanii jiranii amma yeroo irreechaa yeroo argitu uummanni hagas ga'u akkasii bareedee yoo ta'e dhufu diizaayinarootatu waan akkanaa kana hojjetaa jira. Sunillee baay'ee gammachuun natti dhagahama. Diizaayinariin haga fe'e baay'atullee uummata keenya offiseellee hin dhumatu. Nama xiqqoodhaan waan dalagamu miti. Sanirraan immoo amma immoo yeroo amma diizaayinaroonni amma dhufaa jiran immoo sanirraan uffata kana kun akka ijoollee dargaggeessatti illee itti tolu. Dubartiifis ta'e dhiiraafis ta'e akkuma umrii isaaniitiin akka itti tolu godhamee yeroodhaan kan deemu godhamee waan hojjetanuuf yeroo kana jedhu immoo aadaa osoo hin gadhiisin waan ta'eef uummata hunda birattuu fudhatama qaba je'eetiin yaada. Bareedallee je'eetiin yaada. Simbiratti yeroo ammaa kana mana kana keessatti maal faatu argama? Gosawwan diizaayinii akkam akkamitti argama? Gama saayinsiitiin isa ta'u gama qabatamaa uummata keenya bara jiruunis gosoota akkam akkamitti argama? Namni yoo dhufe akkamiin waa garaasaa argatee deema? Baay'ee namni as dhufe osoo hin gammadin nu biraa bahe nun qunnamne haga ammaa maaliif seeta? Tokkoffaa uffati nu hojjennu uffati keenya uumamaanuu kotan isa jedhan san waan ta'eef qaamaan illee kan qaama namaatiif illee baay'ee filatamaa kan ta'edha. Sanirraan immoo akkaataa sagantaa namni uffata san barbaadeef haala yeroo sanii waan sagantaa inni barbaadeef waan ta'eef ka hojjennuuf wal simsiisnee gaaf tokko namni yaada isaa mara jijjiirsiisnee hojjennee fi itti himnee isa amansiisnee gammadeen yeroo bahu jira. Sagantaa wanni dalagaan diizaayinari illee tokko kan si galee na kan inni fidee dhufee caalaa fakkeenyaaf inni fakkiidhaan kafanaati uffatte kaleessa fidee dhufuu danda'a fakkeenyaan siin jedha. Ishiin immoo maalidha ogummaa ishii fayyadamtee akkaataa kanaan asitti qalama kana galchee asitti immoo akkas godhee gaafa jettu namoonni tokko baay'ee ajaa'ibsiifatu. Akkaataa kanaan hojjechuu dandeessa hojjedhee sitti agarsiisanna yeroo baay'ee ishii eebbisanii jaalatanii fudhatanii deemu. Asirratti waan ani simirraa hubadhe keessaan bira yeroo baay'ee amma diizaayinii walirraa haatu kan jedhamu jira. Namatu diizaayinii biraa tokko suuraadhaan bareechisee uffatee deema. Kan ammaan irraa bareeda dhaqee hodhisiifadhee bakka biraatti geeffata. Warri kaan immoo sanuma koppii godhanii hojjetanii namaa kennu. Amalli akkasii simbiran jiru jechuudha. Diizaayinii san waan nama sanarraa bareedu fuula isaa ilaaltanii boca isaa ilaaltanii siif kanatu mala waan jedhu waan bocanii natti fakkaata. Akkas miti? Jalqabumaa diizaayinarri tokko diizaayiniin na jalaa hatamee jechuu hin qabu jedhaani akka kiyyatti. Maaliif diizaayinariin dalagaan isaa uumuudha waan tokko. Hamma waan sammuu kiyya keessa jiru nama tokko dhufee hojjedhee fi agarsiisee deemee misanii achi namni immoo abbaan fedhee san fakkeeffatee yoo hojjete anna jalaa hatamee hin jedhu. Namni diizaayinarii hin ta'in immoo san ilaalee hojjechuun mirga isaati. Namni hundi diizaayinarii haa ta'uu miti si galee. Walirraa haatu kan jedhamu kun namni waa uumuu danda'u diizaayinariin tokko na jala nu amma yeroo baay'ee uffata keenya akkasitti baay'ee miidiyaatti waan nuun baaneef hin beeksisneef uffata nu hojjenne bakka namni diizaayinariin guddaa jedhamuyyuu uffata keenya diizaayinii kenna wayitee hojjetee hin arginu. Garuu takkaa nu diizaayinariin nu jala hatamee maal jennee hin beeknu. Maaliif nu uumuudha wanni kenna diizaayinarii wayitee jedhamu manni kennamu waan haarawaa uumu waan ta'eef sanirratti nu hin komannuyyuu. Hojjetanii kennuudha malee kennuudha. San booda bakka. Baay'ee kafanuma keenya kafanuma mana kana keessatti shaggar faashin diizaayinii hojjetee kan loogoo isaatiin maxxansee namni biraa inuma maxxansa. Suuruma keenya iyyuu suuraa kiyya kan qabu yookiin suuraa ishee yookiin suuraa ijoollee moodeelii biraa kan qabu wanni isaanii keessa galchanii fa'aa yeroo gadhiisantu jira. It's okay bakka silkii keenya irraa balleessanii gadhiisu. Ishiin garuu commenting gootu maaliif wanni blame illee gootu it's okay bakka hojjetanii akkuma namni hojjetuuf diizaayinii kana uumna waan ta'eef isaan kana hojjetan nuti immoo kana fooyyee kan qabu kabira hojjenna jettee adeecha. Hayye galatoomii waan hedduu kaasuu dandeenya amma immoo waan mana kana keessa daawwattoota keenya akka daawwachiistus karadha. Ofuma keetiin kun maal akka ta'e daawwattoota keenya akka daawwachiistuun si gaafadha. Kallattiidhaan gara sanatti ce'e. Fedhii qabdaami? Eeyyeen.
Amma fakkeenyaaf kuni bara haaraan dhufaa jira saniif bifa kana filanne kuni kan baaleeti. Uffata baaleeti bifa ammayyaa ta'een hojjenneeti. Kan dhiirammoo kun akkuma argitu kana baay'ee babbareedaa jira. Abbaa gadaa qaba. Salphaa ta'e immoo kunooti akkanatti bakka barbaadan hojiillee ta'e akkasitti akka kaahataniif kunooti amma kun fakkeenyaaf surreellee hin qaba. Baay'ee diizaayinii haarawaa akkanatti asitti mul'isnu namoota ajajatan qofaaf iskeechii goonee mul'isnee diizaayinii isaanii waan namatti mul'isneef bakka workshooppii jira. Nama ajajee qofaaf wanni jiru saniif asitti hin baasnu miidiyaa irratti. Kanneen ready to wear kan ta'an namni dhufee asitti akka tasaa dhabeen kan deemnee fudhatee kan bahu kan qopheessine malee waan haarawaa yeroo irreechaatiif nama ajajeef qofa awwala mul'isne. Saniif warra kaapiliis ta'anii fakkeenyaaf amma yeroo kaahatamu kun baay'ee bareeda warra dargaggeessaaf bifa ammayyaa ta'een dalaynee jechuudha. Haye daawwattoota wiirtuu miidiyaa egaa shaggar faashin diizaayin saarbeet yookaan xalxalii jirra haala bareedaatiin as biraaneen nu daawwachiistee gama walleetiin gama diizaayiniitiin waan nu hafeen jiru qamariyaan akkasuma biraaneen nu simatanii miira gaarii nutti agarsiisanii hedduu isaan galateeffanna isinillee irreecha kanaaf cidhaaf akkasumas immoo sagantaawwan adda addaatiif waan feetan akka garaa keessanitti argachuu barbaadan shaggar faashin diizaayin filannoo keessan jalqabaa isiniif haa ta'u hedduun itti toleera as dhufuu keenyaaf. Isinillee kabajanii waan shaggar faashin diizaayin maraxanii filattanii waan nu bira dhuftaniif wiirtuu miidiyaa guddaa galatoomaa jechuu barbaanna. Uummata keenya bal'aa saniin akka dhuftanii shaggar faashin diizaayin daawwattan ilaaltan jennee isin affeerraa wal malee waan qabnu wal gaafachuu qabnaa guddaa galatoomaa saba bal'aa isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa tokkummaa. Galatoomi egaa nullee hedduu si jaallanna hedduu si kabajna hojii keetiif hedduu si dinqisiifanna akkasittiin ammoo kan nu bareechite egaa qamariyaa mucaa silaa argitanidha shaggar faashin diizaayin wiirtuu miidiyaa waliin sagantaa kana fakkaatu isiniif qopheessinee jirra wiirtuu miidiyaa imalatti aanuuf galatooma fayyaataa yeroo gaarii isiniin jenna. Walitti deebinirraa daawwattoota keenya artistii diizaayineroota jajjaboo waliin kan turre shaggar faashin diizaayinirra. Eeyyengaa weellistuu Biraanee Tafarraa fi diizaayinar Qamariyaa Faanadha gaazexeessaa Lallisaa Alamuu turtii kan godhe sagantaa baay'ee bareedaadha. Akkuma beekamu weellistuu Biraanee Tafarraa weellistuu cimtuu fi jabduudha. Awaardiiwwan garagaraas fudhattee beekti. Kilipiiwwan babbareedoo hojjetteetu kan isheen jirtu keessaa'u awaardiiwwan muuziqaawwan qeenxeedhaan beekamti. Amma immoo hojiilee hojjetaa jirtu keessattis waan jajjabeessaa kan akkuma daawwanne argine abdii guddaan kan irraa eegnu waa hedduutu jira. Gaazexeessaa Lallisaa Alamuu turtii gaarii si wajjin taa'ee akkatti gammaddan abdanna. Gara kan itti aanutti adeemnu onnachiistuudha. Egaa sagantaan keenya inni itti aanu immoo onnachiistuudha akkaatu kaaste. Onnachiistuun keenya har'aa waa'ee caba qalbii irratti kan fuulleffatedha innas. Caba qalbii. Onneen na cabsite, onneen na dhiigsite waan jedhamudha. Qaama miiraa keessaa waa walitti qabatamu kana jaalala himuudhaaf hariiroo namummaa maatii wajjin hiriyaa kee jaalalaan qabdu himuudhaaf michuu jettaa michuu kee kaleetti fakkeessitaa onnee keetti fakkeessitaa ija keetti fakkeessitaa ija kootiittaa. Kuni maaliin kan wal qabatudha moggaasni namootaa kan jedhu yoo laalle tarii waanuma mi'aa ta'e qaama isaanii keessaa fakkeessuu fi qalbii na cabsiteedha akka Oromootti. Onneen na cabu wanta jedhu garuu yeroo baay'ee marsaa hawaasummaa namoota garaagaraa irratti hin argina. Akka beektonni afaanii jedhanitti garuu seerluga afaan Oromoo keessatti onneen hin cabu qalbiitu caba malee. Daayirektii afaan yeroo hiikamu gara afaaniitti fi akkasuma xiinsammuu namootaatti haasaa namootaatti ilaalama. Qalbiin na cabeen kun bareedaa natti fakkaata.
daayirektii gara afaan Ingiliffaarraa fudhannee heert birooken isa jennudha. Isarraa achii gadi qalbiin na cabee onneen na dhiigee onneen nama daa'ee akkas jechuurra gara sana maali garuu qabiyyee keenya gara sanatti adeemnume. Eeyyangaa wantoonni garaagaraa qalbii nama cabsu mee maaltu qalbii nama cabsasa jedhumoo sagantaa keenya onnachiistuu daawwannii walitti adeebinu ammas turtii keessan wiirtuu miidiyaa beellama sanbataa waliin haa ta'u. Namoota cimoodha jennee ajaa'ibsiifannu. Humna addaa qabu jennee dinqisiifannu. Akkasumas isaan jajjaboodha jennee maqaa dhofnu. Irra caalaan isaanii namoota yeroo wayiitti yookaan akkaataa wayiitiin miira qalbii cabuu keessa darbanii isarraa dandamatanidha jedhu qorannoowwan adda addaa. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota wiirtuu miidiyaa sagantaa onnachiistuu keenyarraatiin wantoota qalbii namaa cabsanii fi mallattoowwan qalbii cabuu akkasumas akkamiin caba qalbii sanarraa dandamanna isa jedhu waliin ilaallaa hanga dhuma sagantaa kanatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Yeroo baay'ee namoonni balaa tasaan yookaan dhukkuba garaagaraatiin addunyaa kanarraa yoo boqotan namoonni hedduun onneen na cabee jedhu marsaa hawaasummaa isaanii irratti. Onneen hin cabu, qalbitu caba malee. Kanumaan ol qabsiisnee mee wantoota qalbii namaa cabsan waliin haa ilaallu. Inni jalqabaan gadda tasaati. Maatii jaalannu keessaa namni yoo boqotu akkasumas hiriyoota keenya baay'ee jaalannu keessaa namni addunyaa kanarraa yoo boqotu qalbitu nu caba. Inni lammaffaan argatanii dhabuu balaa uumamaaf nam-tolcheen wanta qaban dhabuu danda'u. Kun wanta qalbii nama cabsu keessaa isa tokkodha. Inni biraan namootaan dhiibbamuu yookaan jibbamuudha. Namootaan dhiibbamuuf jibbamuun qalbii nama cabsa. Namoonni walii galanii shira yoo nurratti dalagan akkasumas namoonni wal ta'aniif walii galanii yoo nurratti duulan qalbitu nu caba. Inni biraan qalbii nama cabsu immoo wantoonni nu eegne yoo ta'uu baatanidha. Wantoonni nu itti xaarre wantoonni nu yeroo humna keenyatti fixne yoo ta'uu baatan qalbitu nama caba. Kanaan alattis yoo nama amanneen ganamnu qalbitu nu caba. Hiriyaa jaalalaa keenya ta'uu danda'a. Hiriyoota keenya baay'ee jaalannu ta'uu danda'a. Maatii keenya keessas yoo ganamnu qalbii cabuun keenya waan hin hafnedha. Namoota waliin hojii jalqabne yoo isaaniin ganamnes qalbitu nu caba. Abbaan manaa tokko haadha manaa isaa dhiisee yoo deemu yookaan haati manaa tokko abbaa manaa ishee dhiistee sababa hin beekamneen yoo biraa deemtes qalbitu nama caba. Waa'ee wantoota qalbii nama cabsanii hagana yoo jenne mallattoowwan nama qalbii cabee yookaan cabni qalbii mallattoowwan akkamii qaba yookaan maaliin beekame isa jedhu immoo waliin haa ilaallu. Mallattoon inni jalqabaa dhiphina. Namoonni haalaa fi akkaataa garaagaraatiin qalbii cabee dhiphina hamaa keessa galu. Inni biraan immoo yaadota adda addaa yaaduudha. Yaadota namaan addaa jechuu kooti. Inni biraan immoo dandeettii dhibee ofirraa ittisuu ni hir'isa. Kunis mallattoo namni qalbii cabee tokko ittiin beekamu keessaa isa tokkodha. Kanumaan ol qabsiisnee mee namni jaalalaan qalbii cabe kan ittiin of dandamachiisuu danda'u tokko waliin haa ilaallu. Rebound love jedhama. Jaalala rebound jennu kun akkam isinitti fakkaate? Namni qalbii cabe tokko dhiiras ta'uu danda'a dubara. Nama dhiyeenyatti argurraa yookaan yeroo baay'ee wal argurraa jaalalaan ni qabama. Jaalalli kun garuu jaalala dhugaa osoo hin taane jaalala caba qalbii fayyisuuf sammuun keenya akka jaalalli qabe ittiin of fakkeessuudha. Ergaa qalbiin cabee furmaanni isaa maali yookaan akkamitti isarraa dandamanna isa jedhu immoo haa ilaallu. Inni jalqabaa wanta nutti dhagahamu baasanii namatti himuu danda'uudha yookaan barreeffamaanis ta'uu danda'a wanta nutti dhagahamu san of keessaa baasuudha. Inni lammaffaan yaadota birootiin yaada san bakka buusuudha. Yaada qalbii nu cabsu san yaada biraatiin jijjiiruu danda'u jechuudha. Inni biraan sirba jijjiiruudha.
sirba jijjiiruun akkamitti kanaan wal qabata jechaa jirtu taanaan fakkeenyaan isiniif haa ibsu. Jaalalleewwan yeroo gargar bahanitti sirboota waliin dhageeffachaa turanii fi wal affeeraa turan sun caba qalbii isaanii yaadachiisa taanaan sirbicha san jijjiiruudha. Furmaanni inni guddaa fi inni dhumaa jiruu keenyatti gammadoo ta'uu danda'uudha. Bu'aa bahii keessa baanu maratti fi rakkoowwan nu mudatan hundatti boru guyyaa biraa akka ta'e beekuu fi isa sanittis kolfuu danda'uun furmaata guddaadha. Caba qalbiirraa nu hunda keenyaa haa eegu. Torban mata duree biraatiin hanga wal agarruutti torban gaarii kan isiniin jedhu an Sittiinaa Hajjiitii nagaatti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa keenya onnachiistuu daawwannee walitti deebineerra osoo sagantaa keenya affeeriniin dur maaltu qalbii nama cabsanaan jettee turte sagantaa keenyarraa sirriitti hubatteertu waan ta'eef asitti hommaa waan siin jedhuun qabu. Qalbii waa hedduun nama cabsa. Anama qalbiin na cabee mooraaliin dhabee. Maaluma na jalaa taate yooni maal taate? Amma beekta kaayee waa hedduu jira amma shinooyyee kana birraa kana gaafa ilaalu. Namni baay'ee wadaajii qaba. Goobee sirba deemee hin gadda. Goobee sirba deemee wadaajiin na ilaalu jiru. Finfinnee keessa sirbaa turre. Nama si ilaallatu tokko dhabdeemu? Nama na ilaalu dhufe. Kanatu qalbii si cabse? Maaliif na cabsu? Maali jedhee gaafan jedhu hin qophoofne ati har'uma sirba dhufte malee dura jira laf jala waan jedhamu jiru. Laf jala hin deemtaa jettee faaya aadaa kanaan faayamte akka isheen dhuftuuf waan qopheessitu jiranii goobee bara garii yeroo sirbu warra shinooyyee sirbitu kanaa qophaa'uun kun hafu garuu qalbiin na agarsiis na cabne. Abbaa irratti na cabee immoo na gaafachuuf itti naansinii maalumaafuu birraan bareedee dhufaa jira. Tibbana immoo akkuma amma akka qoosaatti kaasnes birraa kun sirba jira beektaa. Oromoon birraa yeroo ilaalu sirbaa wal qabsiisa gammachuudhaan wal qabsiisa. Ganni Oromoo biratti yeroo ilaalamu akka dukkanaatti. Baga bacaqii gannaa of galtanii birraatti ceeta waliin jedha. Of kala qaba beektaa. Waan irraa namni jira ganna rakkina jira bishaantu jira bishaan guutuu jira waa hedduu jira. Dhoqqeetu jira akka dukkanaatti ilaalama. Abshirni bariitii walumaan jettee birraan gaafa dhuftu kana gaa. Goobee dhaa babbaala warri isinis shinooyyeedhaan babbaa'irtu. Waan kana wirtuu miidiyaan ilaalaatu jira. Sirba qofa miti sirriitti waan kana ilaalaa irra shamarran garuu baay'isaa jirtu sirba kana Finfinnee keessatti. Egaa ayyaanonni garaagaraa kunniin as magaalaa Finfinnee keessatti immoo yoo ilaalu nama gammachiisa. Amma dubartoonni shinooyyee jedhan gaafa karaa irratti yoo deemtu isaan aadaa Oromoo calaqqisiisan yoo argitu gammachuu guddaatu sitti dhaga'ama. Yeroo baay'ee rakkoon naannoo kana jiru beekama waan ta'eef akkas wanta Oromoo fakkaatu wanta Oromoo jedhu yoo mul'atu wanta baay'ee nama gammachiisudha. Namicha tokkotu sirbu beektaa sirbuman sirbu. Sirba karaa amantaanis wal qabate namni baay'een sirbu miti ree. Gaaf tokko namni gaafa irreechatti sirbu argira. Finfinnee walakkaatti kan sirbamaa jiru waan ta'eef hin sirbe. Itti dabalames ati sirban sirbee taa'e naani. Inni asii rakkina qabadhe. Inni Finfinnee walakkaa rabbi galateeffannaa rabbi itti ilaalamaa jedhe. Waan seenaa qabuufi waan suni. Tarii uffata aadaa nama Finfinnee keessa uffatee deemu yoo ilaalte ammaan kanallee Finfinneen kan keenya utaa jirti waa hedduun mul'ataa jira durii bara keenya jechuudha xiqqoo seesiniin qaqqabanne. Umrii keessa sumaan waan ta'u. Bara keenyatti Finfinneetti yeroo sirbinee gallu injifannoo guddaadha. Finfinneetti sirbinee yeroo gallu masqalli yeroo jiru kana Finfinneetti sirbinee yeroo gallu injifannoo guddaadha. Amma moo shamarranii aadaa ma godhataa jirtu fakkaata shinooyyeedhaan wal qabsiiftanii akkamidha? Shinooyyeen wal qabatee as Finfinnee kana keessa sirriitti shaashaa jedhaa jirru dubartoonni keenya. Ayyaanni keenyas akkanatti sirriitti kabajamaa jira. Aadaan keenyas immoo as giddugala Oromiyaa Finfinnee keessatti haala bareedaa fi adda ta'een ilaalamaa jira. Kun wanta abdii namatti horu. Ijoolleen keenya waa'ee aadaa isaanii hin beeknes dhaloonni ammas wanta durii wanta maatiin keenya keessa darban kan sirriitti irraa baratudha. Aadaan
wanta hafuun qabnee fi wanta dhalootatti darbu waan ta'eef kun wanta sirriidha. Aadaan keenya sirriitti ilaalamaa jira. Beekuunis barbaachisaadha. Wiirtuu miidiyaan dargaggeessa gamdeekaa ayyaana birraa Oromoo keessaa Shinooyyeen Goobeen kun qunnii boqqochuu wajjin waa wal qabatu keessaa Shawaatti beekamaadha. Kanaaf naannoo Shaggar kana kanneen jiraatan dargaggoota gaafannee jirra gaazexeessituu Lubeen deemteetu Shinooyyeen maali Goobeen maali kan jedhu gaafatteetu jirti ammas barnootaadhaani. Dhaloonni kun kan hin beekne barachuu qaba. Dargaggoota ilaallee jirra muraasa dhumatu hin beeku miti. Kanneen deebisanii jiru isa isin daawwachiisuuf jenna. Boodarraa waan Shinooyyee kana isinis waan gaafadhu qaba. Rakkoon qabu na gaafatta kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii ammas barnootaa daawwannee walitti deebina. Ammas turtii keessan nu faana ta'u. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u jechaa qophiin keenya ammas barnootaa jedhu jalqabee jira. Egaa qophii keenya har'aatiin ammoo gara aadaattidha kan nuti fuulleffanne aadaa keenya amman beeknaa kan jedhu wal gaafachuudhaan kan nuti waliin turru qophicha qopheessuudhaan kan isin faana turu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenya ammoo Firaa'ol Abrahaamidha. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennee isin affeerranneerra. Tole gaaffii koo fayyadamaa wanta taniif ulfaadha maqaa keessan. Maqaan koo Mul'uun Abdiisaa jedhama. Lammaan jedhama. Dirribaa Tasfaayin jedhama. Balaayin jedhama. Maqaan koo Darajjii Margaan jedhama. Shinooyyeen maalidha? Shinooyyeen sirba masqalaati. Dubartoota sirba. Akkamitti sirbama? Shinooyyee qaamee yaa masqalooyyee jedhanii sirbamu. Shinooyyee kana dubartoota akkamii sirba? Warra heerumuu dhagaan jechuun dubartootuma ta'anii kan hin heerumne warra gaa'ilaa qaqqaban. Warra dubara qaqqaban gaa'ilaa qaqqaban qofatti sirba? Hayyee. Itti amantee eessatti? Eeyyee yeroo mara gaafirrattis gaafa gaafatamanii dubartootuma geessutu sirba kana sirbaa gaafa sana ilaalamuu dandeessi waan jedhamudha keessatti akka dubartootaatti immoo dubartoonni hunduun sirboo jedhan hin beeku garuu. Shinooyyeenis yeroodhuma inquxaaxashii keessattuu goobee dhiiratu sirbaa Shinooyyee immoo dubartoonni yeroo inquxaaxashii qunni buqqifatanii sirba sirbanidha. Mee akkamitti sirbamaa yeroo akkamii immoo sirbama? Keessattuu kan Shinooyyee kan goobee yoo fudhannee jenne eenyurraa kaaseen sirbama yeroo inquxaaxashii irraa kaasee amma masqalaattiin sirbama naannoo keenyatti kan immoo Shinooyyeen amma qaammee keessaa kaasee jechuudha yeroodhuma qaammee keessaa kaasee amma silaayinyuun ba'uttiin sirbamuudha. Shinooyyee warri heeruman sirbuu hin danda'u? Shinooyyee ijoollee hin heerumneedha caalatti hin heerumneedha kan sirbanii darbee yoo eenyu jedhe malee ijoolleedhuma dubaraa yookaan shamarran hin heerumneedha kan sirbani. Shinooyyeen kan dorbitti sirbitu. Kan dubartoonni gizee ayyaana sirban. Ayyaana isa kamirratti sirbu? Qaammee. Ayyaana qaammee kan itti sirban Shinooyyee. Shinooyyeen kun yeroo akkamii sirbama maal jedhamee sirbama? Maal jedhamee? Maskaramii tokko dubartoonni ayiraa deemanii faarsan mana deemanii qunni darbanii raawwatanii isaan alatti kaza baqaa sirbanii raawwatanii hin ba'an qunni kennanii. Maal jedhanii sirbamee na yaadachiisa waan isaan jedhanii sirban keessaa tokko. Amma fakkeenyaaf ana hoggana faarsan sin gargaara yaadeste. Diaalee sooriyaa daaroo garraaree shaan urgaa'ee birraaree shaan urgaa'ee jedhanii na faarsan ana. Ishi si namatu sitti sirbu dhufanii si faarsu dhufanii maal jedhanii si faarsu?
Yaayani. Injiru naannoo keenyatti waan naqeef. Mee gaafa shinooyyee kana sirbanii dubartoonni maaliin qophaa'u maal fa'aa uffatu dhaabbataa dhufanni isaanii maal fa'aa uffatanii sirbu. Biyya keenyatti akka aadaa keenyatti kafana aadaan uffatu. Nullee aadaan uffannaa kafana aadaan uffannaa sirbanii mana namaatti hin deemnaa wajjin hin taphanna irra gannaa isaan alatti gisee karaa fageenya yoo deeman wadaajiin qabna. Kashinooyyee sirban isaan alatti wanni qo'amu hin jiru. Ati immoo waatti dabalisan ni jedhata. Akkasuma garuu haaluma tokko ta'ee qunni baatanii deemanii dubartoonni dhiironni immoo isaan duukaa hin deemu jechuudha. Sirba aadaa Oromoo keessatti shaamarran yeroo ayyaana waggaa jijjiirraa baraa irratti sirbanidha. Mee akkamitti sirbu shinooyyee kana akkamitti qophaa'u? Shinooyyee kana akkuma beekamu kan dubartootaati waan ta'eef sirbee hin beeku. Kanaaf hin beeku jechuun hin danda'a. Dubartoota akkamitti sirbuu danda'a shinooyyee immoo? Shinooyyee kan sirban yeroo baay'ee dubartoota hin heerumiin isaantu sirba. Kanaaf shaamarran jechuudha. Sirba goobee jedhamu dhageessanii beektu goobee jechuun maal jechuudha? Goobee jechuun sirba yeroo keessattuu masqalaa naannoo Inqutaaxashii amma masqalaattiin dargaggeessanii sirbamudha. Goobee dargaggeessa akkamiitu sirba jechuun umuriidhaan? Umuriidhaan baay'inaan dargaggeessa hin fuune keessattuu gaala qaqqabee hin fuune warri fuudhes darbee keessatti ni hirmaata garuu irra caalatti warrumaa hin fuune warri fuudhes keessatti ni hirmaatanii numa sirbu. Warri fuudhan sirbuu hin danda'u? Baay'inaan garuu ijoollee isaan hin fuune darbee naan keessatti hirmaatan mul'ata. Shinooyyee warri heeruman sirbuu hin danda'u? Shinooyyee ijoollee hin heerumneedha caalatti hin heerumneedha kan sirbanii darbee yoo eenyu jedhe malee ijoolleedhuma dubaraa yookaan shamarran hin heerumneedha kan sirbani. Goobeen sirba masqalaati. Isa goobee nama akkamii sirbaa? Goobeen kun immoo akkamitti sirbamaa? Goobee jechuun dargaggoota sirbasa. Dargaggootuma jechaan gaweessuma. Isatu sirbaa. Goobee gaafa masqalaa akka biyya keenyatti garuu yadureessa koo jedhanii sirbanii. Yadureessa koo adurreen dhalte isheen galgalaa naam jedhana. Yadureessa koo reettii koo adaraa ilmoo jaalattu adaraa ilmaa isa jaalattu adaraa biyyaa isa jaalattu masqala birraa sumaafaniyyaa jedhama. Goobeen kun maal ibsaa? Goobeen maqaan jedhu kun immoo maaliif mogga'e sirba kanatti? Goobee jechuun akka goobee jedhanii hiika gaafatti laatanii korma goobaa tokkotu ga'a jechuun bara baraan masqala iffattinna gaafa baatu bara birraa sana keessatti goobee jechuun goobee ga'e dhaqqabe birraan bari'ee abaaboon goobee minaamin jedhanii sirbu. Isa akkasitti ayyaada gaan hiika kan hin kennuuf isaan. Goobeen bu'eerraa bu'ee torbanitti jiru hin jammarra. Hin jammarra kazaan goobee gaduu deemnu sirbinaa irreechaan keenyaa fi qarshii ammanuu kenna irraa fu'anna. Kazaa bakka aduu bu'ee guyyaa tokkotti walitti mijeessine waan tokko binnee raawwanne walitti gurmoomne bakka intin mirqaata goona. Atoo goobee akkamitti ibsata? Goobee oguma shana san keessa ogaa wantinaan jiru san achitti hin taphatanii birriillee fudhannaa jechuudha innaa san. Goobee sirbaa turte miteet? Maal fa'aa jettanii sirbitu? Meesii jalaan qabanaa jedhu. Anillee baay'isee sirbini asan ture. Yeroo machi turte biyya turte? Ay no sirbinu gidanii ofii wati sirbee doonte warri jajjabaa gisee sirbanii nagayanii gisee maatiin biyya ture. Goobeen uftee yadureessa koo jabbilee alaa karra nuubanii. Yadureessa koo. Tollee simbira maal jedhanii sirbu?
Keenyallee akkasuma goobeen nuuf ta'ee yaadureessa koo jabbilee jalaa akaadha naabani. Goobeenis kan dhiirri sirbu ta'ee innis jijjiirraa waggaa irratti bara haaraa irratti kan sirbamudha. Sammuu dargaggootatu sirbaa jechuudha. Hiikaan goobee jedhu kun maaliif kennameef dargaggoonni akka sirbaniif jechuudha maqaan hiikaa goobee kun? Egaa bakkaa bakkatti gargari. Anamma goobee kana yeroo baay'ee miidiyaarraan dhagaa godinaalee Oromiyaan qabdu keessa naannoo Shawaa Kaabaatti kan sirbamu. Kanaaf hiikasaa akka carraa ta'anii naannoo sanas miti waan ta'eef hin beeku. Naannoo sana qofatti argama immoo goobeen kun naannoo kam kamitti sirbama? Bal'inaan Shawaa Kaabaatti kan inni miidiyaadhumaanis kan beekamu. Nama fakkeenyaaf kan Shawaa Lixaati kanaan waliin qabatu. Iyyooyyee jedhama immoo gara keenyatti. Iddoo biraatti immoo akkuma ammaa goobee jedhamu gara keenyatti iyyooyyee jedhama. Kun inqixaata ishiitti yoo ta'u yookaan ji'a fulbaanaa isa calqabaa irratti jijjiirraa baraa irratti yoo ta'u naannoo masqalaa irratti immoo eebookeedha. Kanaaf bakkaa bakkatti gargari waan ta'eef gaan beeku jechuun Wadaajii waan jedhamu dhageessanii beektu wadaajiin maalidha? Agayinaan beeka garuu naannoo keenyatti hin jiru waanta ta'eef naannoo kaaba shawaattiin kun eenyu kan jedhu baay'ee amma kana waa'ee isaa ibsuu hin danda'an. Waanuma beektan amma wadaajii amma beektan naa hima. Baay'ee waan hin beekne himuun baay'ee barbaachisaa miti. Keessattuu miidiyaadhaan innaa dhageenyu naannoo kaaba shawaattiin dargaggeessiif dargaggeettiin yookaan dargaggeessiif shamarreen tokko akkasumattiin wadaajee jedhanii eenyu biraa otoo waan biraa keessatti hin galin akkasumattiin kan waliin dabarsan ta'uu miidiyaadhaaniin nan dhagaa yaa'u karameellaa biteefiin kennee shaashii biteefii kennee akkas wal dhungachuudhaan waan akkasiitti waan dabarsan ta'uu odeeffannoo qaba. Wadaajii jechuun namni tokko dubartii geessuu tokkoof dhiira gahaa tokkotu wadaajii baafata. Baafachuu jechuun immoo hiriyaa baafachuu, hiriyaa jaalalaa baafachuu jechuudha. Wadaajii jechuun hiriyaa jaalalaa jechuudha. Isaan lamaan gaafa walii galanii wadaajiin sun immoo kan bahee taa'u dursa duraa waliin dubbatanii taa'aniit deebisanii immoo garuu isaan gaafa ayyaanaa kana wadaajii ishee faana wal arguu fi minaan jedhanii dubbatu. Ayyaana yeroo ayyaanaati jettee wadaajiin kun yeroo ayyaanaa keessaa yeroo kamidha kan inni beekamu? Yeroo keenya irratti afoo masqalaa fi masqala barii yookiin immoo torbansaatti torban aadaa yookiin immoo gaafa irreechaa yookiin immoo gaafa adaabinnaa kan jedhan jira akka naannootti gaa kaasaa naannoo irratti adaabinnaa jedha. Adaabinnaa jechuun namni tokko masqala gubbaa irratti hin dabarsa miti daaraa qabannaan kan jedhu jira guyyaa isaa lammataa irratti torbansaatti immoo adaabinnaan gabaaboo gaafa sana wadaajii ofiitii waan bituu qaban bitu. Ole jarri waliif wadaajii kun immoo maal waliif bitume? Qubeellaa harkaa walii bituu kan mormaa walii bituu waan yaadannoo ta'uu qabu. Walii bituu danda'uudha. Akka yaadatti jechuun waan yaadannoodhaaf itti fufuu danda'uudha malee calluma jedhanii waanuma argani harmeellaa soo walii bitanis innis yaadannoo ta'uu danda'a garuu gaafa akkana kan naa godhe jechuudhaaf yaadannoon sun harka ishee yookiin morma ishee irratti argamuu qaba. Isaadha. Wadaajiin shamarran hin heerumne dhiirota hin heerumne hin fuuneen waadaa walii galanii kan aga gaafa cidhaatti walitti dhufeenyi biraa kan hin jirre akka hiriyaatti kan waliin jiraatan jechuudha. Wadaajiin qabdaati. Ani akkuma siin jedhe naannoo keenyatti bal'inaan hin beekamu. Ani abbaa maatiitis kanaaf hin qabu. Booqaa birraa jechuun maal jechuudha? Booqaa birraa jechuun egaa waqtiileen jiru waqtiin gannaa jira ganna keessa baamee darbamee yeroo birraan bari'u jechuudha. Birraan bari'unnaa jennu baatii fulbaanaa keessattuu booqaa birraa kan jennu ganna baatii agayyaa keessa ganna lamaan adoolessaaf agayya keessa dabarree gaafa gara baatii fulbaanaatti baanu booqaa birraatti baane jedhee akkasittiin hubata Oromoon. Booqaa birraa jechuun ganna bacaqii gannaa keessaa baate
gaafa aduun baatee abaaboonii mul'attee hundi isaa birraan bari'ee jechuudhaaf booqaan birraa isa jedhameeti yaadama. Birraan bari'uu isaa ibsaa jecha booqaa birraa jechuun ibsa birraan bari'uu sanaati. Gaafa birraan bari'uu hargama booqaan birraa baga booqaa birraatti baatan jedhanii wal eebbisumni namoonni ganna bacaqii baatanii booqaa birraa isin baasee jedhanii wal eebbisu. Akkasuma immoo ganna bacaqii sana keessaa baate gara booqaa birraatti ba'uu jechuun ifa arguudha. Ifa jechuudha booqaa birraa jechuudha. Booqaa birraa jechuun baay'isee achiin turre waan ta'eef hin beeku. Yaalimee booqaa birraa maal sitti fakkaata? Booqaa birraa hin beeku. Masqala irra natti fakkaata. Booqaan masqala irra waan immoo birraan innaa bari'ee natti fakkaata masqala. Maaliif booqaa birraa jedhame? Jechuun ganna keessaa gara birraatti waan bari'eef natti fakkaata. Booqaa birraa jechuun akka aadaa Oromootti inni kunis iddoo baay'eetti ni beekama. Ganna gurraacha baatanii booqaa birraa baga geessanii jedhama. Suni kan inni jedhamuuf akkuma beekamu ganni baay'ee waqtiiwwan jiran keessaa waqtii ulfaataadha. Rooba guddaa qabaa, dukkana jechuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf yoo jijjiirraa baraa irratti immoo birraatti ceeta. Roobatu hir'ataa dhufa, bishaantu qannasaa dhufa. Namni illee kan dur walitti deemuu dadhabee ganna rakkataa bahee firri wal dhabee ture carraatti wal argu walitti deemu ifatti ba'u jechuudha. Kanaaf booqaa birraa baga geessanii kan jedhamu baga ifatti baatanii dukkana gannaa keessaa baatanii ifatti baga baatanii jechuudha. Sirba tokkotu jira. Siddisee siddisa birraa. Sirballee baay'ee eenyuun jedhu. Yeroo jedhamu nageenye siddisee siddisa birraatti aanee kan jiru walaloo mannaa jedha. Lakki baay'ee sirba kanarratti illee eenyuun jedhu. Siddisee siddisa birraa. Yaa ibsituu akka yaa siddisa birraa ibsituu imbooniin kottu wal barraa jedhama. Kootiya siddisa birraa ani dhiifama naa godhi garuu nan yaala jechuun gaafa akkanatti toonitti yaadin bahee ta'eeti malee nan yaala sirba tokko tokko. Sagaleen kee baay'ee bareeda. Sirba ammaarra deebiinaa sirbi. Siddisee siddisa birraa yaa ibsituu akka falkanii imbooniin kottu wal barraa sarraa. Gaafi koffee waan ta'eef malee gaafan qophaa'ettu anu barbaadeetan miidiyaa akkasii irratti namoota walii galtee waan hin qabuuf meebii gara fuulduraatti wal lubbuun keenya jiraate. Siddisee siddisa birraa. Imbooniin kottu wal garraa. Sagaleen keessaniin bareedarra naa deebi'aa jedha. Siddisee siddisa birraa. Yaa ibsituu gocha guyyaa falkanii. Imbooniin kottu wal barraa. Du'i malee isinii warraa. Siddisee siddisa birraa. Tole gaaffii koo fayyamama wantoota ni firfadha. Galatoomaa sinis. Baay'een galateeffadhanis sinis na gaafachuu keessaniif. Galatoomaa. Ayyee atillee waan naaf hirte baay'ee galatooma. Ulfaadha ishee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii waliin taasisne keessatti qophii keenyarraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Gaaffii gaafachaa turre keessaa muraasa deebisuufidha yaala. Gaaffii tokkoffaa gaafanne irratti shinooyyeen maali jenneetudha kan nuti gaafanne. Shinooyyeen egaa sirba shamarran hin heerumneen sirbamu yeroo ta'u sirbi kun ammoo qaammee keessa sirbamaa jechuudha. Akkamiin sirbama isa jedhu irratti egaa shamarran dursanii qophaa'uudhaan mataa isaanii adda jallee dhahatanii uffata aadaa uffatanii karaa garaagaraanidha kan isaan dursanii qophaa'anii jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo goobeen maalii jennee gaafanne goobeen egaa sirba yeroo birraan bari'u sirbamuu fi
gareedhaan sirbamuudha jechuudha. Sirba goobee kanarratti egaa barri haaraan kuni bara nagaa akka ta'uufiidhaaf itti sirbanii dabalatas immoo nama lubbuudhaan isaan bukkee hin jirre yeroo itti mararsiifatanidha jechuudha guyyaan goobeen itti sirbamu kun. Wadaajiin egaa dargaggeessii fi shamarri wadaajii waliin ta'an guyyaa itti dhungoodhaan jaalala isaanii walii ibsanii fi barii wal arguudhaafis guyyaa itti wal beellamatan yoo ta'u wadaajiin kuni kan inni gaggeeffamu guyyaa ayyaana cuuphaa sanarratti jechuudha. Afuraffaarratti egaa booqaa birraa jechuun maal jechuudha jennee gaafanne. Booqaan birraa egaa yeroo bacaqiin gannaa darbee birraan bari'uudhaaf jedhu Oromoon yeroo wal eebbisu baga bacaqii gannaa dabartee booqaa birraa agartee jedhanii wal eebbisu. Kana jechuunis egaa ganna keessa galaanni guutaa firrii namooti wal jaalatan wal arguudhaaf fi carraan isaa bal'aa miti. Gaafa birraan bari'e garuu gammachuu isaanii yeroo itti wal ibsatan yeroo itti jaalala isaanii wal ibsatan waan ta'eef baga bacaqii gannaa dabartee booqaa birraa geessee jedhanii itti wal eebbisu jechuudha. Gaafi shanaffaa fi inni dhumaan ammoo weelluu kana nuuf xumuraa jenneetudha kan nuti gaafanne. Weelluun kunis egaa siddisa birraa weelluu jedhu kana booda maaltu jira jennee gaafanne. Innis egaa siddisa birraa yaa ibsitu akka gucaa halkanii imbooniin kottu walgarraa du'i malee sinni sarraa sirba jedhudha jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya aga ammaa egaa kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu si galateeffannee torbee qophii kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaa guutuu qabaadha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Walami bubbeen shoortee galata galchi waaqa hiriyaa birraan geesse akka bubbeen shoorte okkuyaa ulfaataa koo jaalala dhiibbiifte jedhaniitoo nagaa gaafataniiti dhaashnoyyee kan eegalan dubartoonni keenya. Beekta jedhe sirbiteen beektu garuu. Sirbeen beeku. Sirkaa baduu barbaadeera. Sirkaa baduu barbaadeera amani. Shinooyyee sirbiteen beektu. Shinooyyee sirbeen beeku. Naannoo keenya naannoo ani itti dhaladhe guddadhe hagas mara shinooyyeen hin jiru. Lubeen haalaan beekti sirbiteettis. Ammas barnoota irraa barattaniitu inni abdannaa daawwattoota keenya egaa aadaa ofii beekuun dirqamadha. Ammas barnoota keenyaan waan ofii beekaa namni barnoota keessa jiraatan miti umurii guutuu barumsaa qofa dhaqoo miti barachuuni. Kanaaf dargaggoonni hedduun kan deebisan jiru. Kanneen hin beeknes jiru. Akkuma guddina naannoo jirutti immoo birraa akkatti kabajus namni calqisiisuun isaa waan gaariidha. Ammas barnoota keenya irraa barataniitu inni abdanna. Sirriitti irraa barataniiru jedhaniiti kan nuti abdannu. Kanaaf immoo mee sagantaan keenya inni itti aanu maal isa jedhu? Sagantaan keenya inni itti aanu faana gootaati. Gooti faana qabamti. Faana gootaa jedhe biirtuun. Faana gootaa jechuun yeroo waa barbaadu namni yoo hattuu wayii yoo si hatte. Ganna keessumaa ganna kana keessa faana jira beektaa. Fixeensa waan jedhamu jira. Fixeensa sanarra buuteetu faana dhooftee qabeenya keessana hattuun sun lafa itti galee barbaaddatta. Gooti faana qabarbannu immoo gooti kun dhaloota dura darbeera. Faana inni irra darbe sana ilaaluudhaan immoo dhaloonni har'aa immoo irra deemaa jechuudha. Akka kaka'umsa horatu akka irraa baratu akka beeku. Akka beeku Oliiqaa Dingiliidha. Faani gootaa keenyaarra kan hordofee seenaa isaatii kan qophaa'eeru. Isa dura garuu waa'ee Oliiqaa dhageessee beektaa akkamisa? Sirriitti. Walaloowwan hedduun sirboonni hedduun Oliiqaa Dingil goota Oliiqaa Dingiliif jedhamaniiru. Isa keessaa mee walaloo tokko osoo si jedhee yoo yooni. Natti tola baay'ee natti tola. Facaasaa heexoo dhuguun oddoo butturaa buluun michuu dubartii buluun xixxiixaa dingil booqaa Oliiqaa galaafate. Qawween Oliiqaa ajjeese maqaan isaa wacafoodha. Baga kaartaan nyaatinii namni Oliiqaa ajjeese maqaan isaa wadaajoodha. Kuni ciigoo guddaadha. Seenatti kana kan si ajaa'ibanii harmee korraan dhagee beekta. Ijoollummaa kootti dhagee Oliiqaa Dingil kun nama baay'ee beekamudha. Akka oduu duriitti ijoollee Wallaggatti guddatanitti kan inni himamu. Oliiqaa Dingil goota Baddaasayyoo guddaa akka Waaqayyoo. Eeggasii
walaliin ol yaabee walaliin qixxaatee leencaaf maaketaan bifaa wal fakkaatee jedhaniitu walaloowwan weeddisan jiru. Oliiqaa Dingil jechuun gabaabumatti Dambidollootti naannoo amma ganda Duwwaa Sadii jedhamutti dhalate bara Xaaliyaanii sana Xaaliyaaniin biyya kana busheera jetteetu nama hedduu ajjeeftii humnaanii bittaadha koloniidha waan kolonii Afrikaa caalaa kan argan jiru biyya kee irratti faranjiin dhufe namni bifaan sin fakkaanne si bushaa jaallattuun bultaa jirtu hinduutaadha. Namni itti gaafatamu jiru akka ammaa itti gaafatamummaa kan jedhamu mirga namummaa kan jedhamu maal kan jedhu jiru. Abbaa barbaadanii qabeenya kee fudhatanii si ajjeesan akkasitiin kan si bushanii kolonummaa kana goota didedha. Xaaliyaanota 30 70 80 gaara walaliirratti gaarawwan iddoo garaagaraa irratti nama ajjeesaa galaafataa turedha. Walaloon kun garuu kan iseen qabdu quuqqaadha. Waa'ee walaloo kana daawwattoonni keenya waa'ee seenaa Oliiqaa Dingil eega sirriitti beekaniin booda osoo irratti haasofne. Osoo irratti haasofne. Mee Oliiqaan eenyu kan jedhu Odaa Habtaamuu bareedduu isee gabaabsee isinii qopheesseera. Oliiqaa Dingiliin yaadaan daawwadhaati. Faana gootaa kana faana yaadaan deemaatii boodarra immoo deebineetu waa'ee isaa waa muraasa jenna. Eegu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatu. kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Torbanitti guyyaa tokko kan isin biraan geenyu kun qophii faana gootaati. Qophii faana gootaa keenyaarraatiin gara qellem wallaggaa isin imalchiisuun seenaa goota tokkoo isiniif dhiyeessina. Kan isin faana turu ani Odaa Habtaamuuti. Hanga xumura qophii keenyaatti akka nu faana turtan afeerraa keenya. Odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu. Goota baddaa qellem edda ja'aan sayyoo warra laalurraa kan dhalate bakki dhaloota isaa qellem wallaggaa bakka yaamaa loogii walal ganda gurraattii walal bakka dentaa garee jedhamutti ture. Maqaan qellem yoo ka'u dursa sammuu namaatti kan dhufu maqaa goota kanaati. Namni qellemiin hin beekne hunduu seenaa goota jabaa kanaan beeka. Barri dhaloota isaa sirriitti qoratamee beekamuu baatus tilmaamaan bara 1890 ta'uu akka noollee dubbatama. Mana barumsaa qeesotaa yookaan lubootaa galee akka barate seenaan ragaa ba'a. Bara bulchiinsa Haayile Sillaasee mootummaadhaan mindeeffamee hojjetaa ture. Ga'een hojii goota kanaas gabaarra naannee ashuura mootummaa walitti qabuu ture. Gabaa hedduu inni irra naannee hojjetaa ture keessaa gabaan ashii, muggii, shabal, qaaqeefaan ni eeramu. Bakki jireenya isaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa Sadii keessa akka ture odeeffannoon jiru ni ibsa. Maqaan goota kanaa Oliiqaa Dingil Bookaa jedhama. Maqaan haadha manaasaa ammoo Gannata Warq Ashanaa jedhama. Kan inni fuudhes Gidaamirraati. Caamsaa 23 bara 1929 wayita koloneeffattoonni Xaaliyaanii Itoophiyaa humnaan weeraranii qabatanitti waggaa tokko booda dhiibbaa koloneeffattoonni kun uummata Oromoo irraan ga'an mormee Oliiqaan bosona seene. Gocha Xaaliyaanonnii fi sirni gita bittaa nafxanyootaa uummata biyyattii keessa jiraatan irratti geessisaa ture. Keessumaayyuu uummata Oromoo irratti raawwachaa turan irraa kan ka'e haalli jireenyaa, aadaa fi safuun uummattootaa baduu jalqabe. Wayita sana Xaaliyaanonni lammiilee Itoophiyaa tokko tokko ofitti madaqsuudhaan maqaa baandaa jedhamutti moggaasuudhaan duuka buutuu isaanii taasifachaa turaniiru. Xaaliyaanonni baandota kanneen irraa odeeffannoowwan garaagaraa argataa akka turjumaanaattis itti gargaaramaa turaniiru. Gochi baandotaa fi Xaaliyaanotaa kun Oliiqaa qofa osoo hin taane namoota saba isaanii jaallatan hunda kan aarsu ture. Gochi suukanneessaan uummata irratti raawwatamu yeroodhaa gara yerootti babal'achaa dhufuusaarraayyuu roorroon haadha warraa Oliiqaa Dingil aadde Gannata Warq yookaan Moominaa Ashanaarra ga'e jedhamu aarii Oliiqaan duraanuu qabu akka dabalu taasise. Kana malees gaaf tokko baandaa Xaaliyaanii kan ture namichi Baashaa Gabayyoo Waldee fi
oliiqaan otuu afaan amaariffaan haasaanii baashaa gabayyoon oliiqaa dingiliin akka tuffiitti jecha oromoon jedhamu hin feeneen arrabse. Guyyaa biraa immoo baashaa gabayyoon namicha dhaabaa maashaa jedhamu wajjin walii galuudhaan oliiqaan qarshii ashuura walitti qabe dhimma dhuunfaa irra oolfateera jechuun odeessisuurra darbee hoogganaa xaaliyaanii yeroo sanaatti hime. Oliiqaan qawwee dhokfatee qaba jedhes ololaan yaade. Odeeffannoo kanarratti hundaa'uun xaaliyaanonni oliiqaa qabanii mana hidhaa isa galchan. Oliiqaan halkanuma sana mana hidhaa cabsee bahuudhaan bakka dhaloota isaa Dentaa Garee dhaquudhaan qawwee Beeljiigii 2FA jedhamu bitatee Dambidoollootti deebi'e. Halkan gaaf tokko baashaa gabayyoo ajjeesee gara mana baashaa gabayyoos dhaqee haadha warraa baashaa alatti baasuun ati dhirsa kee dhabda, ani immoo haadha warraa koon dhabe jechuun du'a abbaa warraa ishee itti himee manicha qabeenya keessa jiru waliin gube. Itti aansee namicha dhaabaa maashaa jedhamu immoo gabaa dafinoo yookaan Dambidoolloo keessatti ajjeese. Anatu ajjeese, nama biraa hin gaafatinaa jedhee barreessee mukatti maxxanse. Intala isaa fi haadha warraa isaa galaa Dambidoolloo ganduma duwwaa 3 keessatti gara bosonaatti qajeele. Oliiqaan nama isa bira jiraatu kan maqaan isaa Shaanqoo jedhamu qawwee namoonni dirqamaan xaaliyaaniif galchuuf deeman irraa booji'ee Shaanqoo hidhachiise. Kanaanis lama ta'anii humna waliif ta'uun xaaliyaanii fi baandaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegalan. Kolonii xaaliyaanotaan alatti sababoonni akka oliiqaan hidhatee bosona seenuu godhan biroon ni jiru. Namni Tafarii Alabee Goomboo jedhamu haroo Machaaraa irratti fannifamuun Qanyaasmaach Dhoosaa Abbaa Qoroo qawwee dhoksite jechuun harka isaanii duubatti hidhanii Buraayyuu bakka bakkee Abbaa Boroo jedhamutti rasaasa 7 ajjeefamuun isaanii faa eeruun ni danda'ama. Lubni Maammoo Corqaa fi lubni Gidaadaa Soolan Haayila Sillaasee wajjin quunnamtii qabdu jedhamuun harka isaanii duubatti hidhamee Jimmaa Abbaa Jifaar geeffamanii murtoon du'aa itti murtaa'uunis sababoota oliiqaa kakaasan. Haa ta'u malee utuu arra borduu jedhamanii eegamanii haala yaadamneen bilisa ba'anii gara naannawaa jireenya isaaniitti deebi'aniiru. Isaan gara mana jireenyaa isaaniitti adeebi'an iyyuu malee oliiqaan deebi'ee hin galle. Xiiqiin onnee isaa keessaa finiintuu itti caalte. Inumaayyuu itti isa kakaase. Oliiqaan erga gabayyoo ajjeesee deemee booda gaaf tokko halkan keessaa naannoo sa'a 5tti haala haati warraasaa irra jirtu laalee deebi'uuf wayita gara mana isaatti qajeele. Sagalee callisa waan tokko hin dhaga'amne keessaa sagalee kiilolee tokko qofatu dhaga'ama ture. Teessee jirbii fi'aa yaadaan oliiqaa bira taatee akkas jettee faarsiti. Oliiqaa yaa abbaa jigsaa ati duute moo jirta? Utuu ati jiraattee antuunni maa warraaqxe? Yaa abbaa coomaa fi booka kootii hamaa seeniin maal na gooti jettee isa faarsituu dhokatee dhaggeeffate. Halkan sana dhokatee ishee ajjeesee deebi'uuf yaadeeti kan dhufe. Garuu wayita faaruu haadha warraasaa dhaga'u qawwee isaa gadi deebifatee halkan sana mana isaa bulee ganama subiidhaan bakka dhufetti deebi'e. Oliiqaan yeroo yerootti uffata waraana xaaliyaanii uffatee Dambidoolloo seenuudhaan mana adde Moominaa fi adde Daasharee akka yuutii daadhii dhugee odeeffannoo isa barbaachisus walitti qabatee deebi'a. Namoota isa fakkaatan waliinis dhoksaatti ni mari'ata ture. Deeggartoota oliiqaa gocha weerartoonnii fi jala kaattuun warra isaanii irratti raawwatan namoota hedduu aarsee tureera. Haala kanarratti aaree kan garaa kutate oliiqaa faana yoo bu'an warri kun immoo naannoodhuma jiran ta'anii deeggaraa turan. Deeggarsi kennamaa tures odeeffannoo kennuu, galaa qopheessanii erguufiif nyaachisuu, meeshaa waraanaa kaa'uu fi erguu dabalata. Namoonni adda addaa yeroo waraanni oliiqaa naannawaa tokko galu nyaataaf dhugaatii dhiyeessuudhaan halkaniif guyyaa wajjin dhamaa turan. Loltoonni oliiqaa xaaliyaanii dhamaasanii fi baandaa bakka garaagaraatti oliif gadi joonjessaa fi burjaajessaa turaniiru. Bakki da'annoo oliiqaa dingil haala yeroon jijjiiramaa ture. Lafti akka holqa qacii, aggataa,
macaqeddoo, odoloqqee, doggaa, walal, cabal, qilxukaarraa fi ulaa biyyaa'oo bakka itti da'atan akka ture seenaan ni dubbata. Lola koloneeffattoota wajjin godhame guyyaa fi haalli lola oliiqaadhaan geggeeffame barreeffamaan yoo jiraachuu baateyyuu seenaa afaaniin dhalootarraa dhalootatti darbirraa hubachuun akka danda'amutti qabsoo ittisa koloneeffataa keessatti oliiqaa dingil gumaacha olaanaa akka godhe beekama. Tooftaa mataa isaatiin geggeeffamee injifannoowwan gurguddoo galmeessaas tureera. Keenyaaf yeroo xaaliyaanonnii fi baandaan oliiqaa hawusa jira jedhanii achi dhaqan jalaa miliquudhaan jara burjaajessaa tureera. Odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu. Injifannoowwan gurguddoo waraana oliiqaatiin argaman keessaa aanaa yaamaloogii walal keessatti bakki fincoo fi dubbisii jedhamu gidduu lola xaaliyaaniif oliiqaan wajjin geggeeffameen xaaliyaanonni 30 ta'an galaafatamaniiru. Dirreen injifannoo inni seena qabeessa jedhamee himamu immoo lola wallaggaa aanaa tajjootti geggeeffame yoo ta'u lola kanarratti baandonni 750 ta'an oliiqaatti duulanii turan. Lola hamaa tooftaa fi kutannoo guddaa gaafate kanarratti xaaliyaanii fi baandonni waraana oliiqaatiin yommuu duguugaman loltuun xaaliyaanii maqaansaa Tinintii Bichee jedhamuu fi baandonni 3 qofti baqatanii deebi'anii akka galanidha kan seenaan dubbatu. Namoota xaaliyaanii wajjin walii galanii oliiqaa fi waraana isaa boojuuf yookaan ajjeesuuf yaalaa turan irratti oliiqaan dursee itti dammaquun tarkaanfii cululuqaa fudhataa ture. Akka fakkeenyaatti namichi maqaansaa Waacilaa Waloo jedhamu miseensa waraana oliiqaa kan ta'e Dhaabaa Bocoloo ajjeefnaan oliiqaan battaluma sanatti Waacilaa Waloo Anfillootti ajjeesee gumaa Dhaabaa Bocoloo baaseera. Itti dabalees aanaa Tijjootti namichi maqaansaa Fullaasaa Baabil jedhamu oliiqaa ajjeeseen mataasaa muree fida jedhee xaaliyaaniif waadaa galee qawwee minishirii 5 fudhatee deeme. Otoo hin turin dhimmi kun oliiqaa bira ga'e. Oliiqaan mana Fullaasaa Baabil dhaqee ajjeesuudhaan qawwee 5 harkaa fudhatee humna waraana isaa ittiin cimsate. Haaluma kanaan lola hedduu irratti lubbuun diinaa fi deeggartoota isaanii lakkoofsaan hedduu ta'an dhabameera. Qabsoon oliiqaan uummata Oromootiin deeggaramee geggeesse uummatichi goota cimaa akka qabu kan mirkaneessuuf ta'eera. Oliiqaan yommuu bosonaa deebi'u magaalaa Dambidolloo keessa mana meeshaa isaa keewwatu qaba ture. Yeroo inni dhufee kaa'u halkan keessaa sa'aatii 5 hanga sa'a 10 gidduu ture. Yeroo bosonatti deebi'u immoo rasaasaa fi meeshaalee isa barbaachisan fudhateeti. Namichi oliiqaan waliin hojjetu warra xaaliyaanii wajjin quunnamtii dhoksaa qaba ture. Namichi akka warri xaaliyaanii hin shakkineef halkan mana isaa biratti qawwee dhukaasaa bula. Ganama ka'ee eda mana Hebaluu biratti qawween dhukaa bule yeroo jedhan xaaliyaanonni dhaqanii qala'aa ammaarratanii akka galanidha seenaan kaneeru. Tooftaa kanaan oliiqaaf namichi kun waliin deemaa erga turanii booda qarshiin oliiqaa namicha kanarratti heddummataa waan dhufeef gaaf tokko oliiqaan qarshiisaa akka deebisuuf gaafate. Namichis dinnaan oliiqaan deebisee arrabse. Rabsoon oliiqaa dingil onnee namicha kanaa waan madeesseef namoota oliiqaa dingil quunnaman qarshiidhaan kadhachuu jalqabe. Haaluma kanaan oliiqaan olqa qacii keessa otuu jiraatu namichi isa irratti haaloo kuufate sun dubartii imaanaa oliiqaa turte. Haaluma kanaan oliiqaan olqa qacii keessa otuu jiraatu namichi isa irratti haaloo kuufate sun dubartii imaanaa oliiqaa turte. Baaburii wagee yookaan dubartii imaanaa oliiqaa turte. Haadha warraa baaburii wagee yookaan uffata babbareedaa bituufiidhaan qarshiis harkatti kennuufiin akka isheen oliiqaa hordoftee qoricha obaaftuuf summiin itti kenname. Haaluma kanaan oliiqaan olqa qacii keessa utuu jiraatu namichi isa irratti haaloo kuufate sun dubartii imaanaa oliiqaa turte yookaan haadha warraasaa uffata babbareedaa bituu fi qarshiis harkatti kennuufiin
akka isheen oliiqaa hordoftee qoricha obaaftuuf summiin itti kenname. Haaluma kanaan osoo jiranii gaaf tokko oliiqaan osoon mul'annaan dubartiin imaanaasaa turte sun qoricha daaktee summii itti kenname itti dabaltee oliiqaan akka dhuguuf kenniteef. Oliiqaanis shakkii tokko malee summicha dhugee booda qaamni isaa dadhabaa deeme. Oliiqaanis shakkii tokko malee summicha dhuge. Boodarras qaamni isaa dadhabaa deeme. Guyyaa yeroon inni waa nyaatu geenyaan ammas lammaffaa nyaata summii qabu dabalteef. Dhugaatii maastikaa jedhamu kan summiin makame akka inni dhuguufis afeerte. Sana booda oliiqaan laafaa deeme. Namoonni isa duukaa turanis waan godhan wallaalan. Guyyaa guutuu dhukkubsataa oole. Bakka oddoo butaa jedhamutti boqote. Namichi tooftaan nyaataa fi summii dhiyeessisuun nafxanyaa wajjin walii galee gocha kana raawwachaa ture. Maqaan isaa Wadaajoo jedhama. Gaafa oliiqaan duusaa hubatu qawwee dhukaasee funyaansaa madeessuun anatu ajjeesee dhufe jechuun muudamuuf jecha xaaliyaanotatti gabaase. Gaafa du'a oliiqaa dhaga'u uummanni naannawaa sanaa ba'ee iyyee boo'e. Hoogganoonni koloneeffataas Dambidoolloorraa yeroo dhufan oliiqaa miti kan du'e nama kan biraa ta'a jedhanii shakkanii turan. Sababni shakkii isaanis oliiqaa qabachuu fi ajjeesuuf yeroo dheeraaf yaalii godhaniin waan hin milkaa'in tureef. Sana booda muudamaan xaaliyaanii kan Gavarnoo Daayee jedhamu reeffa oliiqaa yommuu argu ajjeesuu balleessitan nama akkasii hin ajjeesan muudanii hoogganaa waraanaa godhatu jechuun Wadaajootti dheekkame. Erga reeffa isaa gara magaalaa Dambidolloo geessanii booda haadha warraa oliiqaa waamanii isa ta'uu fi dhiisuu isaa akka adda baaftuuf gaafatan. Isheenis mallattoo duraan miilla isaarra ture ilaaltee isa ta'uu isaa mirkaneessiteef. Sanaan booda xaaliyaanonni reeffa isaa suura kaasanii karaa laga Borxaa buusanii naannawaa dur Biheeraawwii Xoor jedhamutti awwaalan. Wadaajoo isa oliiqaa natu ajjeese jedhu Jimmaa geeffamee utuu achi jiraatu guyyaa tokko mana daadhii taa'ee tuudhaadatu durbiin oliiqaa achumatti biyyee ciniinsisee gumaa gooticha oliiqaa dingiliin baase. Erga Wadaajoon shiraan oliiqaa ajjeesisee booda jaallattoonni oliiqaa akkana jedhanii isa faarsaa turan. Facaasaa eexoo dhuguun oddoo butaarra buluun michuu dubartii buluun xixxiixaa dingil bookaa oliiqaa galaafate. Qawween oliiqaa ajjeesee maqaansaa Wacafoodha. Baga kaartaa nyaatinii namni oliiqaa ajjeesee maqaansaa Wadaajoodha. Baga taa'ee nyaatinii jedhanii faarsu turan. Namni seenaa Ayyuu Jabaa fi waloon hangafaa Oromoo Zalaalam Abarraa. Namni seenaa Ayyuun Jabaa fi waloon hangafaa Oromoo Zalaalam Abarraa kan biyya Fiinlaand jiraatu. Seenaa gooticha oliiqaa dingiliin walaloo hawwataa ta'e barreessee seenessee siidiidhaan dhaggeeffattootaaf akkasiin dhiyeessee ture. Walaloo isaa kana qofaan dhaloonni duuba deebi'ee seenaa oliiqaa dingiliin akka beekuu fi qoratu akkasumas dinqisiifatu ta'eera. Odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu. Seenaa gootota Oromoo keessatti seenaawwan gaabbii agarsiisan muraasa haala miidhagaa fi barsiisuu danda'u hawwataa godhee dhiyeesseera. Walaloo isaa gaabbii agarsiisan keessaa seenaa oliiqaa dingil irratti kan xiyyeeffate mata duree utuu jedhuun akkasiin hojjete. Yoo yaadattu ta'e oliiqaa dingiliin goota baddaa sayyoo qeerransa jadiimaa guddaa akka waaqayyoo walaliin ol yaabee walaliin qixxaatee amaaketaaf leencaan bifaan wal fakkaatee akka waaqa arfaasaa baddaadhaan guungumee gammoojjii baroodee boorratee garmaamee goonni qomoo leencaa gooti mudhii ribuu shaanfoo abbootii isaatii kan dhiiga ormaan dibuu goonni baddaa qellem oliiqaa dingiluu kan diina seccee qawween ungulaalu dhageettiin maqaasaa xaaliyaa robbisiisee dhukaasi meeshaasaa maaloo akkwaa kan diina jechisiise kiyyoof belloo diinaa kan hubatee darbe marteen jara awurooppaa kan qabuu dadhabe namni inni jaallatu sooreen ati manaa kan bifti ishee namaa kan garaan seexanaa yookaan dhiirummaan isaa kan ittiin xinnaanne yookaan qabeenyi isaa kan ittiin hanqanne kan yaada isaa beektu namni inni amane wayyaa ofirraa baaftee duukaa kan galatte dugda susukkumtee kan itti hallatte
diina lammii keessaan gungumtee asaastee heexoo waancaa tokkotti summii wayii maktee leenca jilbilaafetti xaaliyaa fi baandaa waamtee oliiqaa dingiliin isheen galaafatte goonni baddaa qellem oliiqaa dingiluu kan xaaliyaa ciibsee akka ree qalu duuf gadi ciisee yummaa dhidhiittatu hantuutoon qaama isaa yommuu ijibbaatu hafuura ishee dhumaa yommutti baafatu hin gaabbinee laata xaaliyaa fuulduraniitti ajjeesu dhiisu lubbuu ishee dabarsee qilleensaaf tamsaasuu lammii isaa socho'ee gantuu keessaa baasuu lootii mukaa godhee wadaroo rarraasuu gaabbiin oliiqaadhaa ofii maal fakkaataa hafuura ishee dhumaan akkas jedheedha bada'ana oliiqaa utuu ana gartanii maaf gadhee amantuu gantuu lammii keessaa maalumaaf amantuu hin jennee reelaata yommuu lafa dha'ee dhidhiittatu jechuun walaloodhaan namni seenaa oliiqaarraa barnoota hedduu akka argatu gochuun seenaa oliiqaa dingiliin walaloodhaan bareechee hojjete. Daawwattoota keenyaa qophiin faana gootaa irraaf qopheeffannee kana fakkaata. Kan isin faana ture ani Odaa Abdaamuuti. Torban mata duree biroon hanga walitti deebinutti nagaan tura. Eegu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatu. Seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisu, seenaa nama onnachiisu, nama barsiisu faana goota keenyaatiin Odaa Habtaamuu nu daawwachiisee walitti deebinee yooni. Faanni gootaa dheeraadha. Dhaloonni irra bu'ee bara baraan kan deemudha. Oliiqaa dingil kan na ajaa'ibu keessuma kan darbeen konaatti hin ta'e si jalqabe silaa. Daakuu jira beektaa manni baaburaan jiru mitiire. Galgala dubartoonni daaku. Daakaniitu bukeeffatanii bulu. Oliiqaa dingil kun gabayyoo nama jedhamu tokkoon ganame beektaa baandaa namoota baandaa jechuun warra biyya isaanii eeguu dhiisanii faayidaadhaaf namootaan bitaman jechuudha miti. Xaaliyaanotaan bitamanii kafalamee fi warra gootota lolan jechuudha baandaa jechuun. Baandaa namni namaan jedhee arrabsoo guddaadha beektaa. So gabayyoon kuni oliiqaan ajjeessa jedheetu xaaliyaanii wajjin walii galee qawwee shan fudhata. Oliiqaan hin dhagaa. Ana ajjeestaa? Gabayyootu bitamtee baandaatu oliiqaa ajjeesaa inni faranjii kukkuffisaa irra waan ta'eef mana dhaqeetu gabayyoon ajjeesuuf qawwee fudhatteennaan dhiyeessuuf hin tureennaan gabayyoo seenaa isaa dhaga'aniiru ajjeeseetu haati manaa afti haati manaa laallaan ati abbaa manaa dhabde ani immoo haadha manaan dhabaa jedhe haadha manaa isaa ajjeesuu deeme haadha manaa isaan shakkee beektaa haadha manaa isaa kanarra shakkii qaba. Namichi wadaajoo jedhamu tokko haadha manaa isaa kanatti deddeebi'a. Wadaajoon kun immoo akka hiriyaa ta'etu dabalee ejenti samma jennuti. Gar lama muraa aduunsa oliiqaadhaaf inni hima faayidaa oliiqaarraa argata. Xaaliyaanaadhaaf iddoo oliiqaan hima akkas jiddu deemtudha. So shakkeetu dhaqe mana isaa jala gaafa dhaqu. Haati manaa isaa kana ajjeesuu dhaqe kaa. Sasana wadaajoo ajjeesee haadhi manaa qofaatti haftee ani immoo haadha manaa koo ajjeesee lafa jedhe. Achi gaafa mana dhaqeeru oliiqaa yaa abbaa jissaa atiin duute moo jirtaa faaruudhaan daakuu daakaa jetteera. Majiidha. Oliiqaa yaa abbaa jissaa atiin duute moo jirtaa utuu ati jiraattee hantuutti maa warraatteedhaatu daakuudhaatti mana jala taa'ee dhaggeeffata. Oliiqaa yaa abbaa jissaa gaasheen jettu haadha manaatis mitiire. Laphee fuuteetu nan jeessu jedhee ol galee bulee deeme. Kan si ajaa'ibu walaloota sila walalte tokko kan dhumaa maal jedha? Namni oliiqaa ajjeesee maqaan isaa Wadaajoodha. Wadaajoodha. Anaadha manaa maal buluun jette? Oddoo buttarra buluun michuu dubartii buluun. Argite dubartiin sun haadha manaa isaati. Garuu dhumarratti Wadaajoon dhaqeetu faayidaadhaan haadha manaa isaa kana bitta xaaliyaanota argame. Wadaajooni sobee halkan dhukaasaa bula. Halkan dhukaasaa bulee maal loltoota oliiqaan naqa buduunaa itti dhukaasaa bulee goota fakkaataa oliiqaan achi iyyuu hin jiru. Oliiqaattis waan himuuf oliiqaa wajjin dhumarratti yaadaan waan faayidaa tokko oliiqaan laatuu fi wal dhabanii Wadaajoon kuni summii nyaachisiiseetu haadha manaa kana faayidaadhaan qabee summii allama laattee fi akkuma seenaa isaa dhageessanii du'e jechuudha. Oliiqaan du'e gaafa jedhu dhaqee gurra rukutee nan ajjeesedhe.
Wadaajoon galatan arganne xaaliyaanotarraa. Amma kana isaan ajjeesu gooti kun leenji'ee biyya akka bushu gochuun irra ture malee ajjeesuun sirran turre jedhaniini gara Jimmaa deemeetu mana daadhii taa'etu annamu dhiiqa ajjeese dhadhee gootuma odeessa ture. Firri Oliiqaa achumatti isa ajjeese. Egaa Oliiqaan nama seenaa guddaa qabudha. Gootota Oromoo hedduu isaanii nama ajjeesa. Namoota isaanitti dhiyoo jiraniin ganamu. Seenaa Oliiqaa irraa waa hedduu baratamaa walaloon baheera. Egaa caalaatti waa gabaabaadha kan isiniif qopheessine boodarrammoo yeroo biraa dookumantariidhaan seenaan Oliiqaa namoonni hojjechuuf yaadan jiru fiilmitii jiru namoonni yaadan jiru kanaaf haganoo inni gaara. Inni lubbuun darbu seenaansaa namoota biraatiif fakkeenyummaa ta'a jenneeti qaanutis faana guutaatii keenyaan kan inni kaasne kanaan ol qabatees immoo torbee kana keessa guyyaa eebbisaa addunyaas kabajamee ooleera. Eebbisaa addunyaas gootuma baddaa qelle. Oromoon gootaanii namatamtu. Eebbisaanis immoo nama dhaloota qaree nama seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhaloonni akka hordofu biyya isaa akka baru Oromarraa Oromiyaa akka eeggatu Oromiyaan kun amma haala kanaan dhaabbattee sabni Oromoo akka wal beeku nama gochuu fi tajaajila guddaa ta'edha. Torban kana yaadatameera guyyaan du'a isaa waggaa 37ffaani. Guyyaa isaa dhaloonni waggaa yaadataa jira. Egaa hagammaatti eebbisaan haalaan hin faarfamne haalaan hin himamnee fi kanaan booda dhaloonni egaa Oromoonis waan inni keessa ture beektaa. Kanaan booda dhaloonni seenaa eebbisaas ol kaasee seenaa gootota samaraa ol kaasee akka inni abdii qabna. Waa'ee eebbisaa waa muraasa yoo jechuuf kaane eebbisaan seenaa isaa keessatti kitaabni ammaa hin barroofnee fi hedduu hin himamnee fi muuziqeessitoonni yerootuma isaarraa wabeeffachuun namoonni waa muraasa barreessaa jiru. Seenaan eebbisaa garuu kan himamudha. Umriin isaas fagoo miti. Namoonni amma jiran waa'ee isaa sirriitti ragaa bahuu danda'u. Hagas mara umriin nama fagaatee ragaan dhabamus waan hin taaneef jechuu kooti. Seenaan tokko utuu haasofnu seenaa ta'e barraa'uudhaaf naan jedha iyyuu tokkotu dhiyeenya. Seenaa amma itti barraa'e itti yaadda seenaan tokko seenaa ta'uudhaaf. Seenaa dhadhamee barraa'e ta'uudhaaf hammam fituu qaba waggaa? Waggaadhaan yeroo daangeffame qabamu? Waggaa 50 fituu qaba seenaan tokko seenaa ta'uudhaaf jennaan. Seenaan tokko at least namni ergi du'een booda waan ture. Garuu ammumaa kaaftee ragaalee sassaabdee kaa'uun barbaachisaadha. Dura ragaalee sassaabamaa hin xiinxalamaa erga sanaan booda seenaa ta'a malee seenaan ta'uu waan jedhu naa kaase. Tarii marti itti walii galuu isa hin beeku garuu seenaan eebbisaa barraa'uudhaaf isin guyyaane jechuudha. Nutis immoo sagantaa kenna beellama sanbataa torbee kanaa gara goolabuttiidha kan nuti deemaa jirru Yoonas. Sagantaa keenya goolabutti kan nuti jirru. Daawwattoonni keenya yeroo gaariin waliin dabarsaa akka isin jirtan abdannaa maaltu nu hafame? Wanti nu hafe yoo jiraate daawwattoota keenyatti nagaadhaan minnee anaaf si deemudha. Ayyee irreechi gahaa jira akkuma jenne qophiin ayyaanota birraa iddoo maratti jira sagantaaleen keenya kan shinooyyee wajjin wal qabatan wedduu dargaggootaa wajjin wal qabatan hedduu waraabnee kan isin biraan geenye ta'a liinkiiwwan ammaaf haga saatilaayitii keenyatti baanee daawwattoota keenya karaa televezyiinii tamsaasa televezyiinii isaan bira geenyetti liinkiiwwan keenya hordofuudhaan egaa nu jajjabeessaa isiniin jenna daawwattoota keenya waan wajjin turtaniif immoo ulfaadha. Torban gaarii torban milkiin guutamee torban ayyaanaaf sirriitti itti qophooftanii birraa haala gaariin ittiin simattan isiniif haa ta'u jecha nagaa kan isinitti dhaammannu Ansittiinaa Hajjii fi Yoonaas Mangashaa karaa kaameraatiin immoo ogeessa kaameraa keenya Firaa'ol Abrahaamii torban gaarii nagaatti. Eebu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan kan makeenyatti ayaanuuf wiirtuu imala itti aanu.